Waaqayyo abbaa keenyatti guddaa gammannaa. Maqaan Waaqayyo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Barumsa keenya kan itti fufnu ta'a. Waaqayyo yaana isaanuu baay'isee wal faana barachaa kan nuyi jirru macaafa keenya kakuu haaraa kan ta'e macaafa Phaawulos waldaa Waaqayyoo ishee mandara Efesooniif jirtuuf barreessedha. Baay'ee irra deddeebinee yeroo keenya hin fudhannu. Sababni isaa barumsi keenya bal'aa gatii ta'eef yeroo keenya bal'aa irra deebiitti hin fudhannu. Namoonni kutaan kanaan duraa isin darbee hundumti keessaniyyuu sooshaal miidiyaa irra jira gatii ta'ee fi barumsa kanaan dura isin darbeetti deebitanii akka dhaggeeffattaniin isiniin jedha. Waaqayyo akkuma nama as taa'ee dhaggeeffatutti sooshaal miidiyaa keenya irraas waan dhugaa gurra dhaggeeffatu nuuf haa kennu. Baay'een keenya sooshaal miidiyaan fayyadamna. Garuu sooshaal miidiyaa kan nuyi fayyadamnu akka nama gadda keessa ture namni mana dhufus waa'ee magaddichaa namatti himee waan ittiin jajjabaatu dhabeetti hundumti keenya gaafa sooshaal miidiyaa argannu waan nu kofalchiisu wayii barbaaddanna. Waan ittiin kolfine xinnoo ishee yeroo achi nuusitti wayii barbaanna. Xiqqoo ishee gaafa turru immoo akka irra jiru iyyuu hin daganna. 7-8 geenya maal ilaalte irra yoo jenne garuu maal dhaggeeffatte irra yoo jenne lafuma macaafni jiru yaadanneen dhannu lafa dhugaan macaafa barsiifamu pilaatfoormii dhugaan macaafaa irratti barsiifamu baay'een keenya minuu ilaallu xinnaadha. Gooftaan egaa bilbilas kan inni nuu kenne karuma sanaa dhugaa sagalee isaati akka barruufidha waan ta'eef gara sanatti akka deebitan isiniin jedha. Akka dhaggeeffattan ayyaanni Waaqa isiniif haa baay'atu. Torbee kana irratti dhaabnee akeekifannaa Waaqayyoo dhaabbataa waan ta'eef Waaqayyoo warra yaadaan isaan qabee kan inni yaadaan qabee amma ulfinaan isaan ga'utti akka inni ta'e waa'ee yaadaan qabamuu fi waa'ee filatamuu keenya Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 kaasee hanga 14 irratti kan jiru cuunfaa isaa walitti qabnee dubbachaa turreerra. Kanaaf Waaqayyoo jaalala ala irratti nu hundoofneen akka inni nu filate Waaqayyoo namoota isa filachuu hin dandeenye, namoota isa barbaaddachuu hin dandeenye, namoota dandeettii hojii ilma isaatiitti amanuu hin qabnee fi Waaqayyoo haala isaanii tokko irratti utuu nu hundaa'in akka inni nu filate Waaqayyoo nu filatee dhiise qofa immoo utuu hin taane akeeki fo'annoo isaatii akeeki filachuu isaatii kun dhaabbataa akka ta'utti warra yaadaan isaan qabe immoo warra isaan filate kana immoo hamma dhumaatti karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti akka inni isaan geessu hamma dhumaatti karaa hundumaa gargaaree gara ulfinaatti akka inni isaan geessu wal faana jalqabnee turre jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo nama karaa hundumaa gargaaree gara ulfinaatti geesse malee nama karaa hundumaa gargaaree gara badiisaatti geesse hin qabu jenne. Sababni isaa gara badiisaa dhaquudhaaf hojii Waaqayyoo malee hojiimti namaayyuu ga'aa akka inni ta'e cubbuumti namni hojjete yakki namni hojjete gara badiisa bara baraatti nama geessuudhaaf ga'aadha jechuudha. Baay'ee cubbuun baay'ateef miti tokkoon cubbuu iyyuu bara baraa namatti murteessuuf gaadha miti. Gatii baay'eenneef cubbuu walirra gatii baay'ateef miti Waaqayyoo gara inni gara firdii bara baraatti nama geesse jechuudha. Tokkittiin isheeyyuu cubbuun silasii seera Waaqayyoo irra daddarbuudha. Seera Waaqayyoo irra daddarbuudha. Seera Waaqayyoo keessaa tokkoon see yoo cabde immoo akka waan hundumti isaa cabeettidha macaafni qulqulluu keenya kan nutti dubbatu Yaaqoob boqonnaa 2 irratti. Kanaaf ilmaanni namoota hundumtuu seera Waaqayyoo irra daddarboo ta'uu isaaniirraa kan ka'e firdii bara baraa jala akka isaan galan. Waaqayyoo namootuma firdii bara baraa jala galan kanaa isaan fo'atee karaa hundumaa gargaaree gara ulfinaatti akka inni isaan geesse kutaan dhiisee bira darbuun barbaanne tokko kanarratti hundumti keenya wal faana dubbifannu. Isaayyaas boqonnaa 64 lakkoofsa 4 kaase. Isaayyaas boqonnaa 64 lakkoofsa 4 kaase. Kan akka kee warra si abdataniif waa raawwatu Waaqayyo kan biraa tokko illee hin jiru. Duriitii jalqabee dhagaamee argamees hin beeku. Ati gara nama hojii qajeelaa hojjechuutti gammaduu fi gara nama karaa kee yaadatu hin dhufta. Kunoo nuyi waan cubbuu hojjenneef ati nutti hin eekamte. Utuu namni hojii qajeelaa hojjetu jiraate, utuu namni karaa kee yaadatu jiraate ati gara isaan dhuftaa'edha. Kunoo nuyi garuu cubbuu waan hojjenneef ati nutti eekamte. Nuyi cubbuu keessa bara dheeraa yoo turreeyyuu amma immoo hin fayyina. Nuyi hundumti keenya garuu akka wanta xuraa'aa taane. Qajeelummaan keenya hundinuus akka moofaa xuraa'ummaa hin ta'e. Cubbuu keenya utuu hin taane hojiimti gaariin hojiimti qajeelaan nuyi fuula Waaqayyootti qabna jennee yaadnuyyuu akka moofaa xuraa'ummaa hin ta'e. Nuyi hundumti keenya akka baalaa hin coollagne yakki keenyas akka qilleensaa nu fudhatee na deeme
namoota hammamii akka keessa jiran akka nuyi taane nutti mul'isa. Lakkoofsa 7 irra dhufee namni maqaa kee waammatu tokko illee hin jiru. Namni ofii isaatiin ka'ee gara keetti deebi'uu yaadus hin jiru. Namni maqaa kee waammatu hin jiru. Namni ofii isaatiin kaka'umsa ofii isaatiin fedha gaarii ofii isaatiin namni ka'ee gara keetti deebi'u hin jiru. Garuma keetti deebi'uu namni yaalu hin jiru. Kan namatti tola macaafa. Namni ofii isaatiin ka'ee gara keetti deebi'uu yaalus hin jiru. Ati fuula kee nurraa hin deebiftee yakka keenyattis dabarsitee nu hin kennite. Yaa Waaqayyooti abbaa keenya nuyi garuu supheedha. Ati immoo akka nama supheedha utti harka keetiin nu tolchite nu hundumti keenya hojii harka keetiitti jedhattee ofee waa'ee feena keenyaati wajjin waan wal qabatu dubbata. Kanaafiyyuu ilmaan namootaa warra ergan takkaa cubbuutti kufan kana keessaa namni ofii isaatiitiin yaalii ofii isaatiitiin gara Waaqayyootti deebi'uu barbaadu sababii hin jirreef Waaqayyo karaa hundumaatiin gargaaree ilmaan namootaa ga'umsa tokko illee gatii hin qabneef karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti akka inni isaan deebisu wal faana ilaallee turre jechuudha. Kanaaf warra Waaqayyo yaadaan qabe keessaa ulfina tuun gahin kan hafe tokko illee akka inni hin jirre warra yaadaan qabaman keessaa wangeela dhagee utuu namaniin kan hafe tokko illee akka inni hin jirre warra yaadaan qabaman keessaa Kiristoositti amanee ulfina bara baraa utuu hin gahin kan hafe tokko illee akka inni hin jirre macaafni qulqulluu keenya nutti dubbata jechuudha. Isa kana bira darbuudhaaf kutaalee lama duwwaa dubbifannee darbina. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 fi Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 fi Hojii Ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 48. Ayyaana Faasikaa dura Yesuus biyya lafaa kana keessaa gara Abbaa dhaquudhaaf yeroon isaa akka ga'e hin beekee inni biyya lafaa kana keessatti kan isaa warra ta'an akkuma jaallatee hamma dhumaatti jaalala guutuu isaan argisiisee jedha. Kan isaa warra ta'an kan jedhu macaafni qulqulluu keenya irratti akkuma kanaan dura ilaalaa turre kan isaa warra ta'an inni jedhu kun warra Waaqayyo Abbaan isaaf kenne akka ta'an warra Waaqayyo yaadaan qabe warra Waaqayyo ilmaan isaa akka ta'aniif uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabe warra ilma isaatiif kennaa godhee kenne akka isaan ta'an namoonni Waaqayyo ilma isaatiif kennaa godhee kenne akka isaan jiran. Kanaaf warra kan isaa ta'an kana warra jaallate kana amma eessaatti jaallatee jedha hamma xumuraatti amma ulfinaan ga'utti jaalala guutuu akka inni isaanitti argisiise macaafni qulqulluu keenya nutti dubbata jechuudha. Hojii Ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 48 irratti Hojii Ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 48 maal jedha? Saba Waaqayyoo warri hin ta'in kana dhaga'anii gammadan dubbii Waaqayyoos hin jajan warri mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf yaadataman hundinuu amantoota ta'an. Namoota wangeela dhaga'an hundumaa amantoota ta'edha iddoon kun. Warra kam? Warra mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf yaadataman hundumtuu amantoota ta'an. Kana jechuun duraan dursee Waaqayyo yaadaan kan inni qabe wangeela ilma isaatti dhageenye akka nuyi amannuuf akka inni irra deddeebiidhaan dubbanneerra. Kanaaf Waaqayyo wangeela ilma isaatti dhaga'anii akka isaan amananii fayyaniif warra inni yaadaan qabe keessaa amantoota tuun ta'in Kiristoositti amananii tuun fayyin akkuma kanaa ulfina xumuraa bira utuu hin gahin kan hafan akka isaan hin jirre macaafni qulqulluu keenya nutti dubbataa jiru. Kanaaf iyyuu nama ulfina ga'e keessa namni yaadaan hin qabamin hin jiru jechuudha. Ulfina xumuraa nama ga'e keessa namni yaadaan hin qabamin hin jiru jechuudha. Nama yaadaan qabame keessa ammoo ulfina xumuraa bira utuu hin gahin kan hafe tokko illee hin jiru jechuudha. Isa kana bu'uura Roomaa boqonnaa 8 irra jiruun argachuu dandeenya jechuudha. Roomaa boqonnaa 8 irra jiru ilaaluu dandeenya. Kutaalee kan biraa baay'ee isaa itti daddabaluun hin gaafatu waan ta'eef. Inni kan biraan akkuma warra yaadaan hin qabamne keessaa ofii isaatiin Kiristoositti namni amanuu danda'u hin jirre warra yaadaan qabaman keessaa immoo utuu hin fayyin kan hafan hin jiranii jenne hammi Waaqayyo yaadaan isaan qabe kun hamma inni ulfinaan isaan ga'uudhaaf filate akka inni ta'e. Kanaaf waa'ee macaafa jireenyaa torbee ilaallee turreera. Har'a xiyyeeffannoodhaan kan nu ilaallu torbee kan kaasnee turre hojiin fannoo Yesuus Kiristoos furii bara baraati warra abbaan fo'ateefis fayyina fiixaan ba'edha. Hojiin fannoo Yesuus Kiristoos furii bara baraati warra Waaqayyo abbaan fo'ateefis sababii fayyinaa akkuma kana immoo fayyina fiixaan ba'edha. Fayyina fiixaan ba'e.
Kana keessatti wanti nuti xiyyeeffannoodhaan ilaallu hojiin fannoo Yesuus Kiristoos namoota hundumaa fayyisuudhaaf gahaadha. Dhiiga Yesuus isa dhangaleen furamuuf dhiifamuu cubbuu kan argatan garuu warra Waaqayyoo uumamuu biyya lafaa dura yaadan isaan qabe qofadha. Hojiin fannoo Yesuus Kiristoos namoota hundumaa fayyisuudhaaf iyyuu gahaadha. Garuu dhiiga Yesuus Kiristoos isa dhangaleen furamuudhaaf dhiifamuu cubbuu kan argatan warra Waaqayyoo uumamuu biyya lafaa dura yaadaan isaan qabe akka ta'an macaafni qulqulluu keenya nutti dubbataa jechuudha. Kana jechuun warra Waaqayyoo karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti gara ulfinaatti isaan geessee qofa akka isaan ta'an. Sababni isaa du'i Yesuus Kiristoos du'a galma qabuudha. Du'i Yesuus Kiristoos du'a parpasii qabuudha. Kanaaf aarsaan Yesuus Kiristoos dhiyeessee namoota hundumaatiif carraa fayyinaa kan uume utuu hin taane warra Waaqayyo abbaan akka isaan fayyaniif yaadaan qabeef sababii fayyinaa isa ta'e. Kanaaf aarsaan yookiin immoo furiin Yesuus Kiristoos fannoo gubbaatti taasisee personal redemption yookiin immoo effectual redemption jennee sanii waamnu aarsaa fiixaan bahe aarsaa isa namoota fiixaan baasu akka inni ta'e. Kutaa kana keessatti wantoonni gaaffii nutti ta'uu danda'an wantoonni baay'een isaanii jiraachuu danda'u isa kanan kaasnaa jechuudha. Waaqayyo akkuma torbee lamaan darbe kaasnee ture Waaqayyo namoota hundumaa fayyisuu hin danda'u. Danda'ummaa isaatiin hin danda'u Waaqayyo. Waaqayyo waan dadhabe qaba. Kanaaf Waaqayyo wanta inni danda'u keessaa inni tokko namoota sababii cubbuutiif du'a bara baraa keessa jiran isaan keessaa nama tokko utuu hin fayyisin achumatti isaanii yoo dhiise hin danda'amu hin danda'u Waaqayyo. Hin danda'a. Namoota sababii cubbuutiif du'a bara baraa jala galan hunda isaanii keessaa tokko utuu hin hambisin yoo fayyise hin danda'a. Garuu Waaqayyo waan danda'u utuu hin taane waan fedhii isaa ta'es macaafni nutti himeera. Waan danda'u qofa utuu hin taane Waaqayyo keenya waan danda'u hojjeta utuu hin taane waan gochuu jaallate hojjeta. Waan danda'u qofa miti wanti Waaqayyo hojjetu. Waan gochuu barbaade. Akkas jechuun Waaqayyo waan gochuu dhiisee gochuu gatii dadhabe miti kan inni gochuu dhiisee jechuudha. Gochuu gatii hin barbaanne fidaa. Ameen. Nu waan dhiifne baay'ee isaa dadhabne waan dhiifne qabna. Gochuu barbaanne gochuu gatii hin dandeenyee fi waan dhiifne baay'ee hin qabnu. Gochuullee nan barbaadane har'uma kana karoora baay'ee qabdu. Garuu kan dadhabdanii dhiiftan. Waaqayyo gochuu barbaade gochuu dadhabee kan dhiisee hin qabu. Kanaaf wanti Waaqayyo hojjete wanta inni gochuu danda'u qofa utuu hin taane wanta inni gochuu barbaade. Waan akeeka isaa ta'e. Waan jaalala isaa ta'e. Parpasii isaa waan ta'e hojjeta jechuudha Waaqayyo. Kanaaf macaafa keenya irratti itti fuftanii gaafa ilaaltan Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 9:10-11 irratti waan akeeka isaa ta'e. Waan inni irra hojjetaa jiru kun Waaqayyo wanti inni irra hojjechaa jiru kun waan danda'u qofa utuu hin taane waan akeeka isaa ta'e. Isa karaa ilma isaatiitti yaadee of dura kaatee ture sana hojjetaa jiraadha. Akkuma Waaqayyo nama hundumaa fayyisuu utuu danda'u garuu fo'annaan isaa, akeekni isaa, jaalli isaa wa'ii namoota warra akka qodaa araaraa ta'an irratti akka inni mul'atuuf Waaqayyo namoota hundumaa keessaa namoota gar tokko akka inni filate aarsaan Yesuus Kiristoos dhiyeesse immoo warra Waaqayyo filate kanaaf sababii fayyinaa akka ta'uuf jechuudha. Sababni isaa kan jedhutti fufnee macaafa keenya keessaa ilaalla gatii ta'eef. Sababni isaa aarsaan Yesuus Kiristoos dhiyeesse macaafa qulqulluu keenya keessatti Yesuus Kiristoos aarsaan inni dhiyeesse akka hoolaa araaraatti akka inni ta'e Yesuus Kiristoos fi du'uun yookiin immoo qalamuun Yesuus Kiristoos hoolaa ishee qalamtutti akka inni fakkeeffame. Kanaaf kakuu moofaa keessaa fakkeenya akkamii qabna jechuudha. Fakkeenya hoolaa ishee qalamtu, fakkeenya tuntunoo isa qalamu, fakkeenya reetti ishee qalamtu hiika isaa bal'aa keessa nannu. Kakuu moofaa keessatti hoolaan qalamaa turte, reettiin qalamaa turte, tuntunoon qalamaa ture. Gaaddidduu aarsaa ta'uu Yesuus Kiristoosiin kan nutti argisiisudha jechuudha. Gaaddidduu aarsaa ta'uu Yesuus Kiristoosiin. Kanaaf isa duraa Qorontos boqonnaa 5 irratti illee Phaawulos dhufee gaafa dubbatu Kiristoos hoolaan faasikaa keenya aarsaa nuuf ta'eera jedha. Yohaannis illee gaafa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufe ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhuu jedhe.
itti dhufna gatii ta'eef. Kanaaf qalamuun Yesuus Kiristoos aarsaa ta'uun Yesuus Kiristoos kakuu moofaa keessatti bifa gaaddidduutiin hoolaatti fakkeeffamee tuntunootti fakkeeffameedha kan inni dhiyaate jechuudha. Kakuu moofaa keessatti immoo hangafni lubaa tokko aarsaa dhiyeessuudhaaf hoolaas haa ta'u reettis haa ta'u tuntunoo qalee iddoo teessoo araaraa irratti gaafa dhaqee dhiyeessu akka tasaa namni cubbuu hojjete tokko ala kanaan darbaa jira ta'uu danda'a jedhee miti kan inni aarsaa dhiyeessu. Namni hoolattiin qalamaaf hirtu beekamaadha. Harkifatee dhaqee jechuudha namichi. Miti nama wayituu hoolaa qabatee dhufe erga hoolaa qabatee dhufe hangafni lubaa hoolaan sun mudaa akka isheen hin qabne xurii akka isheen hin qabne ispoortii akka isheen hin qabne erga ilaalee adda baasee booddee qulqulluu ta'uun ishee erga adda ba'ee booddee namichichi hoolaa sana fudhatee dhufe harka isaarra kaa'ata. Simbolikaalii cubbuun namicha sanaa hoolaa mudaa hin qabne sanarratti akka inni darbuttidha jechuudha. Cubbuun namicha sanaa hoolaa mudaa hin qabne sanarra akka inni ta'utti. Ergasii booddee hoolaan sun namichi cubbamaan gaafa harka isaarra kaa'u amma kan qalamu namicha utuu hin taane hoolattiidha. Sababii cubbuu namichaatiif hoolaan mudaa hin qabne qalamaadha. Lubni gaafa dhaqee hoolattii kana qalu namoonni wayii cubbuu hojjetanii namoonni wayii ejjanii namoonni wayii sobanii dhufanii ala kana dhaabbataa jiru ta'uu danda'a shakkeedhuun miti. Namni hoolaan sun qalamaa jirtuuf beekamaadha. Sababii hoolaa qalame sanaatiif aarsaa dhiyaate sanaatiif waaqayyoon bira namni araarri ta'aafi jiru beekamaadha. Parpasiliidha jechuudha hoolaan kan isheen qalamtu. Sababni isaa namichi hoolaa fidatee nama mana qulqullummaa ala dhaabbatu miti abdii araara argachuu kan qabu. Namicha hoolaan waa'ee isaatiif qalamaartuu dabala. Hoolattiin dhiyaachaa jirtu sun nama dhuunfaatiif dhiyaataarti taanaan maatiin araaraan abdatan jechuudha. Yoo akka maatiitti dhiyeeffatan malee. Akka sabaatti yoo ta'e malee. Isinii galaara hoolaan qalamaartu lubni hoolaa qalaa jiru utuu hoolattii dhufee hin qalin dura namichi hoolaan kun qalamtuuf eenyu akka ta'e adda baasee beekaa jechuudha. Nama hin beekamneef hoolaan aarsaa hin taatu. Nama abbaan isaa hin beekamneef hoolaan aarsaa hin taatu. Lubni macaafa keenya keessatti kan barraa'ee jiru sababii lamaafidhaan tokko waa'ee ofii isaatiitiif. Kanaaf al tokko dhiiga baatee gaafa ol galu waa'ee namaatiin mitee jiru waa'ee eenyuutiif. Araarri sun eenyuudhaaf argamaadha jechuudha. Abbaan araarri ta'aafii jiru beekamaadha eenyuudhaaf lubicha isa dadhabaa sanaaf. Ergasii booddee immoo namicha cubbamaa isa kan biraatiifidha kan inni aarsaa dhiyeessu. Lubni sun erga aarsaa dhiyeesse aarsaan sun fudhatamee erga argatee booddee aarsaan sun fudhatamee erga argatee booddee gadi ba'ee yaa saba nana araarri sinii ta'eeran jedhu. Namni araarri sinii ta'eera ittiin jedhu namicha hoolaan bakka buute qalamte duwwaadhaan. Kanaaf aarsaan kakuu moofaa keessatti dhiyaatu sababii lamaafidha kan inni fudhatama hin qabne. Tokko hoolattiin isheen aarsaadhaaf dhiyaattu muda qabdi yoo ta'e. Mudaa kan qabduudha yoo taate hoolattiin isheen aarsaaf dhiyaattu mudaa qabdi yoo taate hin fudhatamtu. Aarsaadha hin fudhatamtu. Gurri ishee duudaadha yoo ta'e, gurri ishee citaadha yoo ta'e, kotteen ishee cabaadha yoo ta'e, milikkita baay'ee ittiin hoolaan aarsaadha hin fudhatamne baay'ee jira. Kanaafiyyuu lubni achi galagalchee ilaalee mudaa akka isheen hin qabne adda baasee ilaalaa jiru. Inni kan biraan immoo lubichi aarsaa dhiyeessaa jiru mudaa kan qabudha yoo ta'e. Amma immoo hoolaan fudhatamtuu taate lubichi aarsaa dhiyeessaa jiru mudaa kan qabdudha yoo taate amma immoo sababii lubichaatiif aarsichi fudhatamaan ta'u jechuudha. Du'uu danda'a lubichi gatii ta'e. Lubichis luba mudaa hin qabneedha ta'e hoolichis hoolaa mudaa hin qabneedha taanaan garuu namichi sababii araaraan arganneef hin qabu jechuudha. Sababii araaraan arganneef hin qabu. Aarsichi waaqayyo irratti simatameera taanaan namichi hoolattiin bakka isaa qalamtee araara argachuu dhiisuu hin danda'u jechuudha. Sababni isaa milikkita araara gochuu dhiisuu waaqayyo aarsicha simachuu dhiisuu waan ta'eef. Aarsaan simatameera taanaan araarri ta'eera jechuudha. Isinii galaara. Waaqayyo milikkiti araara gochuu dhiisuu isaatii aarsaa simachuu dhiisuu isaatii jechuudha. Aarsicha simateera taanaan garuu karaa kan biraa waaqayyo maal godheera jechuudha? Araara godheera jechuudha. Egaa dhiigni Yesuus Kiristoosis aarsaa isa fooliin isaa tolu ta'e waaqayyoon biratti isa simatameedha. Aarsaa fooliin isaa tolu ta'e waaqayyoon biratti isa simatameedha. Namoonni inni isaan bakka bu'ee qalame hundumtu waaqayyoon biraa araara ni argatu ni fayyus. Isinii galeera? Aarsichi fudhatameera taanaan namichi sababii isaatiif hoolaan qalamaartu fayyuun akka carraa miti jechuudha. Sababni isaa maaliif?
aarsichi namicha bakka bu'ee dhiyaataa dhufu fudhatameera taanaan namicha araara argachuun isaa dirqamaa jechuudha. Akkuma kana du'iif dheekkamsi du'ii Yesuus Kiristoos dheekkamsaaf mufii Waaqayyoo akka inni qabbaneesse furamuu cubbuu akka inni argamsiise. Kanaaf iyyuu Yesuus Kiristoos akkuma milikkita kakuu moofaa keessatti hoolaan qalamtu sanaati waan ta'eef akka carraa wa'ii ittiin dhufa isa kaname. Tartiibumaan yoon dubbadhe isinii galadhe yaada iddoo kanarratti. Wanti shakkii qabu hoolaan aarsaadhaaf dhiyaattu fudhatamtuu fi fudhatamtuu ta'uu dhiisuu isheeti malee erga aarsichi fudhatamee araara argachuuf dhiisuun shakkii hin qabu. Wanti shakkii qabu maal aarsichi fudhatamaa ta'uu dhiisuudha. Aarsaan fudhatameera taanaan garuu araara argachuun shakkii hin qabu jechuudha. Al tokko garuu dhugaa caaffanni qulqullaa'aan nutti dubbatu sammuu keenya ishee xiqqoodhaan xiinxallee hubachuu gaafa yaallu amanuu didee nutti cimee lakki kun immoo akkas hin ta'u jennee macaafa karakkaruu irraa kan ka'e Waaqayyoon kana nama mana qalii qabu goona. Nama mana qalii qabu beektu halkan kana guutuu sangaa qalaa bulaa borabbaa dhufee nyaatu garuu hin beeku. Amantii maa jechuudha. Amantiin inni ittiin sangaa qalu maa inni halkan kana. Namni wayi bor dhufee foon kana bitachuu danda'a jedhudha. Namni ta'e tokko bor dhufee foon kana bitachuu danda'a. Qalamuun Yesuus Kiristoos garuu akka nama mana qalii qabuutti Waaqayyo qalii hin qopheessine. Namoota ilmi isaa qalamaafii jiran beeka Waaqayyo. Namni mana qalii qabu nama bor dhufee foonicha bitatu hin beeku. Garuu namni dhufee akka inni bitatu amanee maqalaadha. Amantiin namicha kanaas namni dhufee bitachuu ni danda'aadha malee abaluufaatu dhufee bitataasa jedhu miti. Eenyu akka dhufee bitatu hin beeku. Nama dhufee bitataasa jedhu beeka malee. Inni kan biraan immoo nama amma dhufee foonicha bitatu hin beeku. Namni mana qalii qabu. Nama amma dhufee foonicha bitatu hin beeku. Sababni isaa namni muraasni dhufee foonicha bitatee foonichi inni kaan akkuma jirutti hafee baduu danda'a. Yookiin immoo namni baay'atee dhufee bitatee warra booddee dhufan hanqaaquu danda'a. Yookiin namni tokkotu manatti nafin dhufee bitachuu danda'a. Yookiin immoo namni tokkotu nafin dhufanii utuu hin bitatin hafuu danda'u. Egaa Waaqayyo keenya shakkii akkasii hin qabu. Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin fannoo irratti aarsaa mudaa hin qabne godhe gaafa dhiyeesse namoonni ta'e tokko dhufanii ilma kootti amanuu danda'u jedhee miti. Humna ofii isaatii isattiin ilma isaa warra du'an keessaa kaasee warra du'an keessaas nu kaasee gara hojii fannoo ilma isaatiitti nu fiduudhaaf malee. Kanaaf Waaqayyo Abbaan ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dabarsee gaafa biyya lafaatiif kennu aarsaan dhiyaachaa jiru kun eenyuudhaaf akka inni dhiyaachaa jiru beeka. Akkuma nama isinii kaasaa ture Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti hoolaatti kan inni fakkeeffame qajeelfamni ittiin aarsaa ta'ee dhiyaachuu isaatii kakuu moofaarraa hin jijjiiramu jechuudha. Lubicha aarsaa sana dhiyeessu jijjiirama malee dhiigicha aarsaa ta'ee dhiyaachaa jiru jijjiirama malee akkuma isa kakuu moofaa keessaa utuu namni hoolaan sun qalamtuuf hin baramin lubii hoolaan qalu jechuudha. Waaqayyos akkuma kanaa namoota gara ulfinaatti fidachuu barbaade sanaaf warra duraan dursee yaadaan qabe sanaaf akka inni ilma isaa Yesuus Kiristoosin dabarsee kenne du'i Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'e akka inni du'a kaayyoo qabu akka inni ta'e. Kanaafidha jechuudha Waaqayyo keenya parpasilii kan inni itti yaadee godhe ilmi isaa Yesuus Kiristoos eenyuun bakka bu'ee akka inni du'u ni beeka jechuudha. Eenyuun bakka bu'ee akka inni du'u ni beeka ture. Isa kana immoo macaafa qulqulluu keenya keessatti gaafa gadi qonnee ilaallu kutaa macaafa qulqulluu keenya keessaa waa'ee du'a Yesuus Kiristoosiin jechoota baay'ee isaa argina. Isa jalqabaa Yesuus furii namoota baay'eetiif ofii isaa dabarsee kennee jedha. Furii namoota meeqaa? Namoota meeqaa? Maaliif baay'ee jedha? Mee Maarqos boqonnaa 10:45 dubbisnu. Maarqos 10:45. Ilmi namaa hojjechiifachuudhaaf hin dhumne namootaaf hojjechuu fi lubbuu isaa furii namoota baay'eetiif kennuuf dhufe malee jedhe.
Kanaaf iddoo kana irratti kan nuti arginu afaan Ingiliffaas yoo dubbiftan for even the son of man came to not to be ministered unto but to minister and to give his life a ransom for many jedha. Namoota meeqaaf? Namoota baay'eedhaaf. Iddoo kana irratti baay'ee jedhee kan inni kaasaa jiru du'i Yesuus Kiristoos parpasii akka inni qabu. Du'a Yesuus Kiristoos kanaan Waaqayyo nama araara gochuufi barbaade akka qabu. Namni araara gochuufi barbaade kun immoo akka carraa wayi kana durbaayisi maaliif yeroo hundumaa macaafa qulqulluu gara jalqabaa macaafa gaafa barumsa barannu keessaa olaa barachuun wanta guddaa inni nu miidhu keessaa kutaa jalqaba baranne namni naggeeffanne innarraa kun gaaffii itti ta'a jechuudha. Innarra barachaa jiru kun gaaffii itti ta'a. Sababni isaa immoo jalqabarra wantoota baay'ee isaa barachaa ture waan ta'eef waan nuyi baranne keessaa tokko maanni Waaqayyo akka carraa waan godhu tokko illee hin qabu jenna. Akka maalitti malee? Akka akeeka isaatiitti, akka yaada isaatiitti malee. Inni kan biraan Waaqayyo waan dur hin beekne waan irra godhaa jiru hin qabu jenne waanuma dur beeku gochaa jira. Kanaaf foorna walejii Waaqayyo jennee kan nuyi waamaa turre Waaqayyo namni tokko illee amanuu akka inni hin dandeenye beekaa jenne kanaaf iyyuu karaa ilma isaatii du'a ilma isaa Yesuus Kiristoosiin namoota gara fayyinaatti fiduu barbaade. Akka inni duraan dursee beekee yaadaan akka inni qabe. Garuu amantii isaanii irratti dhaabbatee miti, hojii gaarii isaanii irratti dhaabbatee miti, baay'ina araara isaatiif baay'ina ayyaana isaatirraa kan ka'e. Kanaaf iddoo kana irratti ilmi namaa hojjechiifachuudhaaf utuu hin taane hojjechuudhaaf lubbuu isaa immoo furii namoota meeqaatiif? Furii namoota baay'eetiif baay'ee jedhee kaa'ee jira jechuudha. Akka jechuun every individual addunyaa kanarra jiruuf miti jechuudha. Maatiyus boqonnaa 26 lakkoofsa 28 irratti illee dubbii Yesuus Kiristoos dubbate. Maatiyus boqonnaa 26 lakkoofsa 28. Isuma macaafni dubbatu yoo dubbanne jechuudha. Kun dhiiga kooti. Dhiigni kun kakuu dhaabate sana cimsuudhaaf dhiifamuu cubbuu namoota baay'eetiif dhangala'a. Meeqaaf? Baay'eetiif. Universalizimii miti jechuudha. Roomaa irrattis hidhattanii gaafa dubbistan kara nama tokko namni hundumtuu du'oo ta'anii karuma nama tokkichaa immoo namoonni baay'een qajeelatan ta'u. Du'a irratti hundumaa'edha. Fayyina irratti garuu baay'eedha. Maaliif? Inni dubbifannu? Roomaa boqonnaa 5. Egaa cubbuun karaa nama tokko biyya lafaatti akkuma galee duunis karaa cubbuu akka galee akkasumas namoonni hundinuu waa'ee akkaniif duuni sanyii nama hundumaa ol ga'e. Hundinuu inni jedhu kun du'a jalaa akka namni tokko namni sanyii addaam gantee namni du'icha jalaa ba'e akka hin jirre. Utuma sochiin kennamin iyyuu cubbuun biyya lafaarra jira ture garuu lafa seerri hin jirretti cubbuun hin lakkaa'amu. Haa ta'u iyyuu malee bara Addaamii jalqabee amma bara Museetti duuni nama hundumaa irratti mo'e. Ammas nama hundumaa jedha. Warruma sanyii irra daddarbaa Addaamin hin yakkin irratti iyyuu mo'eera. Addaam fakkeenya isa dhufuuf jedhu sanaa ture hoo. Kennaan Waaqayyo tola kenne garuu akka irra daddarbaa sanaa miti. Namoonni baay'een irra daddarbaa nama tokkootiin yoo du'an ayyaanni Waaqayyoof kennaan tolaa inni sirra guddaa caalu immoo Yesuus Kiristoos namicha tokkicha sanaan namoota baay'eedhaaf hin argamu. Wanti kennaan Waaqayyoo inni tolaa kun fidu immoo akka isa cubbuun nama tokko sanaa fide miti. Irra daddarbaa namicha tokkicha sanaa irratti firdiitu kenname. Firdichis yakka kan muru ture. Irra daddarbaa namoota baay'ee irratti garuu kennaa tolaatu kenname. Iddoo kanatti adda baaseera jechuudha. Kennaan sunis qajeelummaatti kan geessu ture. Irra daddarbaa nama tokkootiin sababii namicha tokkichaatiif duuni erga mo'ee warri qajeelummaa argatan immoo Yesuus Kiristoos namicha tokkicha sanaan hammam guddaa caalchisanii jireenyatti hamo'arree isaan ayyaana Waaqayyoof kennaa tolaa amma isaan irraa hafutti fudhataniiru. Egaa akkuma irra daddarbuun nama tokkichaa nama hundumaatti akka mursiise qajeelchuun nama tokko immoo namoota hundumaa firdii qajeelummaa argachiisee hin jiraachise. Akkuma abboomamuu diduu nama tokkootiin baay'een cubbamoota ta'an abboomamuu nama tokkootiin immoo akkasuma baay'een qajeelota hin ta'u. Seerri daddarbaa baay'isuudhaaf gidduu lixee garuu lafa irra daddarbuun baay'atetti immoo ayyaanni Waaqayyoo irra caalaa baay'atee jedha. Kanaaf iyyuu kutaa kanarratti akkuma nama isinitti dubbachaa ture baay'ee jecha jedhu fayyadamee jira. Itti fuftanii argitan Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 28 kutaa kana qabannee darbina inni irra tagatiiteef Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 28. Namni baafate riitiraan nuuf dubbisu. Akkasuma Kiristoos dubbisaa meesa kana ulfaan. Akkasuma Kiristoos inni cubbuu namoota baay'ee
Inni cubbuu namoota baay'ee baachuudhaaf al tokko aarsaa ta'ee dhiyeeffame. Iddoo kanarrattis Kiristoos inni cubbuu namoota baay'ee baachuudhaaf jedhe. Cubbuu namoota baay'ee baachuudhaaf. Iddoo kanarratti kan nu ilaalaa jirru Yesuus Kiristoos furii godhee dabarsee kan inni of kennee namoota baay'ee isa jedhu kanaan kaa'ee jira. Inni itti aanu macaafa qulqulluu keenya keessaa kan isin ilaaltan Yesuus lubbuu isaa kan inni laate hoolota isaatiif akka inni ta'e. Yesuus lubbuu isaa kan inni laate eenyuudhaafi? Hoolota isaatiif. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 15. Maal jedha kutaan kun? Abbaan akkuma ana beeku anis akkuma abbaa beeku aniif hoolonni koo wal beeknaa. Ameen. Haleluuyaa. Abbaan akkuma na beeku anis akkuma abbaa beeku aniif hoolonni koo wal beeknaa lubbuu koo hoolotaaf nan kenna. Parpasilii Yesuus eenyuudhaaf akka du'aaru beekaa jechuudha. Waaqayyo namoota hin beekneef ilma isaa laannee akka shakkii wayii namoonni wayii dhufuu danda'u isa jedhuuf miti. Yesuus akka carraa du'a koo kanaan namni wayii dhufuu danda'a jedhee bifa shakkiitiin hin duune Yesuus nama du'aafii jiru beekaa jechuudha. Ameen. Amanuu nu qabna kana sagalee Waaqayyooti waan ta'eef. Yesuus nama du'aafii jiru beeka. Nu garuu akka Yesuus nu du'e erga du'aa kaanee barre. Miti. Yesuus utuma nu hin du'in iyyuu akka nu du'aaru beeka. Eenyuuf akka aarsaa ta'aa jiru beeka. Eenyuuf akka du'aaru beeka. Nuti garuu Yesuus akka inni nu du'e wangeellis nutti lallabamee dhugaan nutti ba'ame kan nuyi akka Yesuus nu du'e barre erga Waaqayyo lammaffaa nu dhalachiisee ifa dubbii isaati garaa keenya keessatti nuuf ibseetu dhuguma Yesuus naa du'e inni amanna. Gargaarsa Waaqayyootiin. Ameen. Nutu gargaarsa Waaqayyootiin akka Kiristoos nuuf du'e baruutti dhufne malee Yesuus nama du'eef erga irra du'an keessaa ka'ee hin barre. Erga nuyi amanne lakkaan isa kanaaf hin du'e hin jenne Yesuus. Erga nuyi du'aa kaane ani silaa isa kanaaf hin du'e ani silaa badhaadhaaf hin du'e nuun hin jenne Kiristoos jechuudha. Utuu hin du'in dura eenyuuf lubbuu isaa akka laataaru beeka. Eeyyuudhaaf lubbuu koo kennaa jedhee hoolota kootiif. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 13. Namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennuurra kan caalu jaalala guddaa qabaachuu hin danda'u. Waan ani isin abboome yoo gootan isin firoota kooti. Ani garboota isiniin hin jedhu garbichi waan gooftaan isaa godhu hin beeku. Ani garuu firoota koo isiniin jedheera. Waan ani abbaa koo irraa dhagee hundumaa isin beeksiseera. Warri inni firoota koo ittiin jechaa jiru kun warra kamiidha? Yaaqoob fa'i, Phexros fa'i, warra akka fooniitti Yihuudoota keessaa dhalatanidha. Warra akka fooniitti qomoo Israa'elootaa keessaa dhalatanidha akka hin jennetti lakkoofsa 16 irratti firoota koo jedhee kan inni waamaa jiru eenyu akka isaan ta'an dubbateera. Isin anan fo'anne anatu isin fo'ate. Warri inni firoota koo jedhee waamaa jiru kun warra kamiidha jechuudha? Warra inni duraan dursee fo'ate. Utuu isaan isan fo'atin warra inni fo'ate. Ani immoo lubbuu koo kana kan hin kennuuf firoota kooti. Firoota koo inni jechaa jiru kun warra kamiidha? Warra duraan dursee fo'ate akka inni ta'e. Akkuma Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irratti arginu jechuudha. Akkuma inni Roomaa boqonnaa 8 irratti arginu warra isa jaallatan jedhee kee warri isa jaallatan kun immoo warra akka hiika isaatiitti waamamanidha jedha. Kanaaf iyyuu Kiristoos iddoo kana irratti afaan kan inni dubbachaa jiru firoota kootiif lubbuu koo nan kennaa jedha. Akka jechuun Yesuus diina isaatiif hin duune jechuudha. Akka jechuudha. Yesuus diina isaatiif hin duune jechuudha. Miti. Kontekstii kutaa kanaatiin gaafa laallu Yesuus diina isaatiif hin duune jecha jedhu wayii akka nu hubannuuf utuu hin taane namoonni Yesuus du'aafii jiru parpasilii warra uumamu biyya lafaa dura abbaan isaan fo'ate bakka inni ta'e. Firoota koo jedhee warra inni waamaa jiru. Firoonni isaa immoo warra kam? Warra inni fo'ate. Dhaqxanii akka isin ija godhattaniif iji keessan akka jiraatuuf maqaa kootiin abbaawwan kadhattanis akka inni isiniif kennuuf ani isin kaaseeraa jedhee eenyummaa isaanii gajjallaatti barreessaa jechuudha. Kanaaf Phaawulos ofii masaatii Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti egaa si'achi Kiristoos isaana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenyaan amma foon hin jiraadhu immoo ilma Waaqayyoo sana jaallate. Ofii isaas dabarsee isaanaaf kenneetti amanuudhaan nan jiraadha.
Iddoo kanarraa maal hubannaa? Du'i Yesuus Kiristoos personaalii ture jechuudha. Nama dhuunfaaf. Ameen. Akka gurmuutti miti jechuudha jechuun akka gurmuu dhugaa tokkichaatti isinii du'eeraan jenne Yesuus. Yookiin immoo akka gurmuu saba Oromootti akka gurmuu saba Israa'elotaatti miti. Akka gurmuutti miti Yesuus Kiristoos du'i isaa du'a bakka bu'umsaati. Personaaliin nu bakka bu'e. Du'a bakka bu'umsaa du'a jechuudha. Kanaaf Phaawulos iddoo kanarratti ilma Waaqayyoo isa na jaallate. Na jaallachuus ammoo maaliin mul'ise? Ofii isaa dabarsee anaaf kennetti. Kanaaf iyyuu aarsaa ta'uun Yesuus Kiristoos warra abbaan jaallateef warra numamu biyya lafaa dura filateef akka inni ta'e. Kutaa kan biraa irratti gaafa arginu Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 26 kaastanii Yesuus kan inni dabarsee of kenne waldaa isaatiif akka inni ta'e. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 25 hanga 26tti. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 25 hanga 26tti. Kiristoos akkuma waldaa kiristiyaanaa jaallate waldaadhaafis dabarsee of kenne. Akkasumas abbaan manaadha manaasaa haa jaallatu jedha. Iddoo kanarratti hoolaadhaaf waldaasa jedhu kana wal bira qabnee ilaaluu dandeenya. Macaafni qulqulluun iddoo kanarratti Yesuus ani hoolota kootiif lubbuu koo nan kennaa gaafa jedhu addunyaa kanarra kan jiru guutummaan hoolaadha. Hoolaa hidhee gaafa adda baasu hoolaa kan hin ta'in reewwan akka isaan jiran hoolaa kan hin ta'in yeeyyoon akka isaan jiran. Parpasilee garuu kan hin du'aafii jiru eenyudhaaf jechaadha Yesuus. Hoolota kootiif. Dabarsee of kennee jedhee Phaawulos kan inni dubbachaa jiru kun waldaa kiristiyaanaatiif akka inni dabarsee of kenne. Hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 27 irratti barreessaan hojii ergamootaa Luqaas iddoo kanarrattis irra deebi'ee dubbatee jira. Anoo fedha Waaqayyoo hundumaa isinitti labsuudhaaf hin seesne of eeggadhaa karra hoolota Waaqayyoo warra Hafuurri Qulqulluun akka eegdaniif isin dhaabeefis eeggadhaa. Waldaa kiristiyaanaa isa Waaqayyo dhiiga tokkicha ilma isaatiin kan isaa godhate eegaadha. Du'i Yesuus Kiristoos beenyi wanti akkasumaan wayi lafatti kan hafe wayi miti jechuudha. Kanaaf ishee kanarratti dhumarratti samirii ishee waan tokko isiniin kenna waan ta'eef rakkoo hin qabu jechuudha. Jecha kana afaan teewooloojiitiin yeroo baay'ee jecha nama dubbachaa jiru kana limited atonement jedhamee isa dubbatamudha. Beektu hundumti keessanii inni dubbisa namni gatii ta'eef. Limited atonement kan jedhu kana limit kan jedhu hundumti keenya kan nuyi rakkannu yeroo baay'ee dictionary meaning jecha kanaati jechuudha. Dictionary meaning jecha kanaa baay'ee rakkanna. Sababni isaa limited jechuun beekna akka afaan Ingiliffaa hiikuma sana galuun hiika salphaan galuun jecha nuyi baay'ee itti dhiyoo gatii taanee fi limited jechuun waan daanga'e tokkodha gatii ta'eef. Iddoo kanarratti kan nuyi dubbachaa jirru aarsaan Yesuus Kiristoos eegsee fayyisuun isaa daangaa namootuma ta'e tokko qofa fayyisuu kan danda'u fayyisuun isaa kan daanga'e jechuu keenya miti. Fayyisuun isaa kan daanga'e jechuu keenya miti. Maal jechuudha ree? Yesuus gaafa du'aa jiru parpasiidhaan du'aa jira jechuudha. Namoota bakka bu'ee du'aa jiru qabaa jechuudha. Du'a isaatiin aarsaa ta'uu isaatiin dhiiga isaa dhangalaasuu isaatiitiin namoota gara ulfinaatti geessuu barbaadu qabaa jechuudha. Akkuma hoolaan kakuu moofaa keessatti utuu namichi abbaan isaa hin baramin hin qalamne namni isheen qalamaa fi jirtu tun beekin hoolaan akkuma hin qalamne Yesuus Kiristoos namni inni du'aa jiruu fi erga inni du'ee booddee miti kan barame jechuudha. Kanaaf Waaqayyo abbaan ilma isaa ajjeesee namoota hundumaa wayii akka carraa wayiitti itti waamne jechuudha. Du'ichi nama fuulleffatee ta'aa jiru qaba. Waaqayyo nama fuulleffatee ilma isaa waaqarraa ergee qaba. Nama fayyisuu barbaade uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabee kara ilma isaatii gara ulfinaatti geessuu barbaade parpasilii nama ilma isaa kennaafii jiru qaba. Sababni isaa maaliif jennaan Waaqayyo keenya akka akeeka isaatti hojjetudha waan ta'eef. Itti deebinee Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irraa Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irraa maal jedha? Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 fi Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 49 kaasnee wal faana dubbifan. Gaaffii yoo nutti ta'e gaariidha. Hin dubbisna waan ta'eef. Maatiyos 1:21. Isheen ilma hin deessi. Atis maqaa isaa Yesuus jettee moggaafta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaaniin fayyisa jedheeni. Kechuun sabuma Israa'el qofa fayyisaadha. Saba isaa, namoota isaa, kan isaa
warri jedhame macaafni qulqulluun kun waamaa jiru gaafa Yesuus Kiristoos waaqarraa gara keenya dhufe abbaan Yesuusiif kan kenne qaba. Kanaaf Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 17tti deebinee gaafa dubbisnu wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti lakkoofsa 6 maal jedha? Biyya lafaa keessaa warra ati anaaf laatte. Abbaan nama Yesuusiif kenne qaba moo hin qabure? Macaafa qulqulluu keenya keessatti warra ati anaaf laattetti maqaa kee beeksiseera. Isaan kan kee turanii ati immoo anaaf isaan laatte isaanis dubbii kee eeganiiru. Kanaaf iyyuu saba isaa, hoolota isaa, namoota isaa, firoota isaa jennee kan nuyi waamaa jirru kun warra Waaqayyo abbaan uumamuu biyya lafaa dura karaa ilma isaatii isaan fayyisuu barbaade. Warra Waaqayyo abbaan uumamuu biyya lafaa dura karaa hundumaatiin gargaaree gara ulfinaatti geessuu barbaade akka isaan ta'an. Kanaaf iyyuu inni maqaa isaa Yesuus jettee immoo gaaftaa inni immoo saba isaa cubbuu isaaniitti isaan hin qulleessaa jira. Saba isaa jedha. Akka jechuun parpasilii Yesuus kan inni du'aa jiruuf saba isaatiif jechuudha. Kanaaf iyyuu waan tokko akkasiin hubattan nan barbaada baay'ee. Jechi limited atonement jedhu kuni afaan Ingiliffaadha. Yeroo baay'ee barumsa dursanii yaadaan qabamu yookiin immoo barumsa predestinationii tuqaa shaniin ibsuu gatii yaalluuf rakkanna. Barumsi predestinationii yookiin immoo barumsi dursanii yaadaan qabamu barumsa tuqaa shaniin ibsamu miti. Tuqaa shan kan inni fayyadamame waldaan sinodii doortiidha. Tuqaa shan kan isheen fayyadamte barumsa predestination yookiin barumsa yaadaan qabamu akka inni namaa galutti ibsuuf tuqaa kanan fayyadamne isaan. Barumsi sobaa kan biraa ka'ee gatiin inni barsiifamee fi deebii barumsa kanaatiif akka inni ta'utti tuqaa shan. Tuqaa shaniin kan ka'e rimoonistiraantii warreen jedhamanii Armeeniyaa booddee erga Armeeniyaan du'e booddee duuka buutonni isaa namoota hedduu ta'anii walitti dhufanii seera biratti amma beekamtii qabutti ibsa ejjennoo isaanii yookiin immoo statement of faith ibsa amantii isaanii baafatanii ibsi amantii isaan baafatan kun dogoggora gatiin inni ta'eef jecha waldaan sinodosii doortiidha wal ga'anii walitti qabamanii barumsa jarreen sun kaasaniif deebii kennuudhaaf tuqaa shanan kana fayyadaman. Kanaaf tuqaan shan deebii barumsa sanaaf kenname kan ibsuudha malee barumsa predestinationii waliigalaa kan bakka bu'u miti. Kanaaf tuqaama shaniin qo'adhee barumsa yaadaan qabamu akka inni naa galuun godhaa yoo jenne nu rakkisaa jechuudha. Kanarra caalaa guddata barumsichi. Ameen. Yeroo sanatti afaan inni ittiin diskastee afaan inni ittiin mari'atame afaan Ingiliffaa miti. Kanaaf parpasiin yeroo sanatti jarri kun yaadanii ka'an limitidii kan jedhu kana namoonni nuti baay'een irra jiran kun iyyuu dhugaa kana kaayyoo dubbii kana barbaanneef ibsuu hin danda'u kan jedhuuf gara waan gara biraatti baay'ee isaa geeddaranii jechuudha. Particular kan jedhu particular redemption yookiin immoo particularly specific kan ta'e namni Yesuus du'aaf jiru beekamaadha jechuu barbaadameeti malee aarsaan Yesuus Kiristoos daangaadha fayyisuu hin danda'u isa jedhamu miti jechuudha. Dhimma danda'ummaa aarsaa sanaatii wajjin utuu hin taane dhimma kaayyoo aarsaa sanaatii wajjin waa wal qabatudha jechuudha. Wal hubachaarra danda'ummaa aarsaa sanaatii wajjin miti. Maali wajjin malee parpasii yookiin immoo kaayyoo aarsaan sun dhiyaataa jiruuf wajjin jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11tti deebisnees gaafa ilaallu Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 49 kaasne raajii Qayyaafaan dubbate. Isaan keessaa tokko Qayyaafaan ni jedhamu waggaa sanatti hangafa lubootaa ture. Innis nomaayyuu hin beektan. Sabni guutummaatti dhumuurraa namni tokko sabaaf du'uun akkasiniif wayyuu sin hubattan isaaniin jedhe. Inni dubbii kana of keessaa fuudheen dubbanne. Waggaa sanatti hangafa lubootaa waan tureef Yesuus saba sanaaf du'uuf akka jiru raajii dubbate malee. Lakkoofsa 52 irra jiru. Saba sana duwwaadhaaf utuu hin ta'in ijoollee Waaqayyoo warra biyya adda addaatti bittimmaa'an tokkummaatti walitti qabuudhaaf du'uuf ture jedhe. Ameen. Maaliif du'uuf ture Yesuus? Maa inni galmisa? Ijoollee Waaqayyoo warra biyya adda addaatti bittimmaa'an. Yeroo ijoollee Waaqayyoo. Yeroo ijoollee Waaqayyoo. Efesoon boqonnaa 1 irratti isa ilaalaa jiru jechuudha. Ilmaan ta'uudhaaf, ijoollee Waaqayyoo ta'uudhaaf uumamuu biyya lafaa dura warra yaadaan qabaman. Kanaaf iddoo kanarratti Yesuus du'uun kan isa barbaachise jedhe. Saba sana duwwaa utuu hin ta'in kana jechuun Yihuudoota qofa utuu hin ta'in Ormoota keessaas Yihuudoota keessaas ilmaan Waaqayyoo ta'uudhaaf yaadaan kan qabaman
garuu biyya garagaraatti bittinfamanii kan jiran du'a isaatiin walitti qabuudhaaf, du'a isaatiin walitti harkisuudhaaf. Isuma Yesuus Kiristoos dubbate jechuudha. Kutaa sila dubbisne irratti ani hoolota kooti lubbuu koo nan kennaa jedhee karra kana keessa kan jiran qofaa utuu hin taane karra kan biraa keessaas hoolotan qabaa. Isaanis immoo maal godhachuun naa ta'a? Amma kaayyoon Yesuus Kiristoos dhufe re'oota yaafachuu miti jechuudha. Isin galaara? Kaayyoon Yesuus Kiristoos du'aa jiruu fi reetti hoolaatti gaddaruuf miti. Hoolaa ishee baddee turte manatti deebisuun malee. Ameen. Kaayyoon Yesuus du'aa jiruuf yeeyyii hoolaa gochuuf miti. Hoolaa ishee taate fayyisuun malee. Miti yoo macaafuma keenyatti akkas jedha. Hoolaa koo ishee baddeedha. Miti waa'ee barbaaduu isaatii gaafa dubbatu hundumaa hoolaa koo ishee badde. Waa'ee du'uu isaatii iyyuu dhiisa. Erguma Yesuus du'ee du'aa kaafame iyyuu wangeelli itti lallabame wangeelli Yohaannis boqonnaa 10 irratti gaafa isaan amanuu didan isin dubbii koo maaliif hin amantan beektu hoolota koo keessaa waan hin ta'iniif. Purposely Yesuus kan inni du'aa jiru hoolaa isaatii fi du'a Yesuusiin dhagaanii isatti kan amananis hoolaa warra ta'an duwwaadha. Kanaaf du'i Yesuus Kiristoos reettiidhaaf miti, du'i Yesuus Kiristoos yeeyyotaaf miti, yeeyyii hoolaa gochuudhaaf miti, reettii hoolaa gochuudhaaf miti, hoolaa ishee baddee turte. Kanaaf iddoo kanatti saba sana duwwaadhaaf utuu hin ta'in ijoollee Waaqayyoo warra biyya adda addaatti bittimmaan tokkummaatti walitti qabuudhaaf ture jedha. Kun kan argisiisu du'uun Yesuus Kiristoos qomoo tokko duwwaadhaaf utuu hin taane ilmaan Waaqayyoo warra biyya garagaraatti bittinfamanii jiran. Warri ilmaan Waaqayyoo jedhaman kun immoo ilmaan akka ta'aniif warra Waaqayyoo duraan dursee yaadaan qabeera jechuudha. Kanaaf wangeelii Yohaannis boqonnaa 12:32 irratti hangaafa lafarraa ol fuudhamu nama hundumaa gara ofii kootitti nan harkisaa jedha. Na konseptii wangeelii Yohaannis boqonnaa 11 kanarraatiin wangeelii Yohaannis boqonnaa 12 kan gaafa ilaallu warri inni ofitti harkisu kun warruma abbaan harkiseedha jechuudha. Miti yoo kanaaf akkasidha. Nama hundumaa gara ofii kootitti nan harkisaa jedhe nan harkisaa gaafa jechaa jiru garuu nama abbaan hin harkisintu gara Yesuus hin dhufa jechuu miti. Garuu du'uun Yesuus Kiristoos warra Waaqayyo abbaan harkisa isaatiin gara ilma isaatti fidee fayyisuudhaaf akka inni ta'e. Kanaafidha gooftaan keenya eenyullee abbaan koo isaa harkisuudha yoo baate gara koo dhufuu hin danda'u kan inni jedheef. Walumaa galatti iddoo kanarratti kan nuyi hubannu du'i Yesuus Kiristoos kaayyoo akka inni qabu, du'i Yesuus Kiristoos parpasii akka inni qabu, parpasiin Yesuus Kiristoos du'aa jiruuf immoo warra Waaqayyo duraan dursee yaadaan isaan qabe hoolota isaa warra ta'an, waldaa isaa warra ta'an, ilmaan isaa warra ta'an fayyisuudhaaf akka inni ta'e. Kana jechuun Waaqayyootu fayyisuu hin danda'u akkas godhee akka nu hin jennetti hin danda'uutu hin taane parpasii isaa ilaalaa irraa jechuudha. Mitire waa'ee keeka Waaqayyoo ilaalaa irra malee waa'ee danda'ummaa Waaqayyoo miti. Danda'ummaa isaa irratti sila maal jenne turre Waaqayyoo hunduma namaayyuu fayyisuu hin danda'a. Garuu akeekni isaa inni karaa ilma isaatiitti yaade qopheessee of dura kaa'ate warra yaadaan qabe fayyisuudha jechuudha. Warra yaadaan qabe fayyisuudha. Kana irratti immoo Waaqayyo loogii hojjete akka hin jennetti loogii akka hin taane torbee ilaallee turre jechuudha. Namoonni torbeen namni ol deebi'aatu dhaggeeffadha. Egaa bu'uura caaffata qulqullaa'aatiin gaafa ilaallu namoota biyya lafaarra jiran hundumaatu fayyataanaan Waaqayyo namoota filachuun fo'achuun hin barbaachisu ture. Dhugaan nuyi amanuu qabnu. Dhugaan nuti amanuu qabnu nama biyya lafaarra jiru guutummaatu fayyataanaan filachuun Waaqayyoos hin barbaachisu, fo'achuun isaas hin barbaachisu. Amma hunda keessan utuu isin hin hafin hunduma keessan kan akkuma isin jirtanitti nooraa riizoortiitti yoon isin geessuu barbaade hunda keessan hin geessuu barbaada taanaan isin keessaa nama filachuun gaafata. Filachuun jiraachuun hunda miti jechuudha. Afaan Oromoodhaan. Filannoon jira taanaan hunda miti jechuudha. Kanaafi nama hundumaatu fayyaa jennee macaafaa wajjin waliin karakkarru jechuudha. Mul'atee Yohaannis boqonnaa 20:11-12 irratti namoonni ibidda bara baraa keessatti gubatan akka jiran macaafni qulqulluu keenya nutti hima waan ta'eef. Namoonni Kiristoositti amanuu dhiisanii firdii bara baraa jalatti hafan wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3:18 irratti ni jira jechuudha. Akkuma kana namoonni gara ulfinaatti fidaman namoonni fayyanis jiru. Inni kun macaafa qulqulluutiin utuma inni dhukkubu waan nuyi ameen jechuu qabnudha. Nama hundumaa miti kan fayyu. Warri fayyan kun immoo warra kamiidhaa jennee warra Waaqayyo abbaan duraan dursee yaadaan qabe. Warra yaadaan qabe kana Waaqayyo abbaan yaadaan qabe dhiise qofatu hin taane ilma isaa isaanii kenne.
Kanaaf ilma isaa gaafa kennu Waaqayyo akeeka qabaadha. Akeekatti ilma isaa kennaafii jiru qabaadha. Waan yaade ilma isaa sana kennaa jiru qabaadha. Ilma isaa isa inni kennaa jirutu waan hundaa gochuu hin danda'u miti. Kanaaf Yesuus Kiristoos biyyuma lafaarra gaafa jiraate, biyya lafaarra gaafa jiraate, gaafa gaaffii seexanaa ergitanii Yesuus waan danda'u hundumaa gochuudhaaf gara biyya lafaan dhufne miti waan akeeka baatee duwwaa hojjechuu dhufe. Kanaaf guyyaa 40 kadhatee qoramee wayii gaafa inni beelee ba'u seexanni dhagaa kana buddeena godhee nyaattu. Hin danda'u ture Yesuus. Hin danda'u. Garuu akeekni isaa kana miti. Akeekni isaa dhagaa buddeen godhee nyaachuu miti. Namni buddeena qofaan jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'e. Akeekni isaa maal inni namoota buddeen lafarraa gara sagalee Waaqayyootti deebisuudha jechuudha. Ishee fuudhee fittee mana qulqullummaatti ol baasee asirraa gad of darbadhu. Asirraa gad of darbadhu ergamoota isaasiif hin ergaannaan Waaqayyoo kee goofticha gad malee hin eeggatin. Hin danda'u ture. Ergamoota maal barbaada? Ergamoota isaa usatee eega'u. Ergamoonni seegu maal gaafata? Samii daawutu hundu hin dhufee manarraa kufee du'a Yesuus. Hin danda'a ture. Isheenaan gaara dheeraatti ol isa baasee battala libsuu ijaatti mootummoota biyya lafaa hundumaatti argise yoo kuftee naa sagadde mootota biyya lafaa kana hundumaan sii kenna dhiisi. Abbaa kee qofaaf sagadi jedha. Waaqayyo qofaaf kufi sagadi jedha. Walumaa galatti bartoonni gaasaan buddeen fidaniif dubbiin Yesuus Kiristoos dubbate ani fedha ofii kooti raawwachuudhaaf utuu hin taane fedha abbaa koo sana ergee raawwachuun nufi. Akkan danda'u isinitti mun dhumneedha. Humna akkan qabu isinitti argisiisu hin dhumne. Jaalala abbaa kootiin raawwachuu dhufe. Akeeka abbaa kootiin raawwachuu dhufe. Kanaafuu ennaan warra abbaan naaf kenne keessaa tokko hin balleessu. Tokko ishee hin balleessu. Hunda isaan fayyisa. Hunda isaan hin du'aa kaasa. Namni abbaan naaf kennin immoo gara koonnuuf. Ana dadhabee utuu hin taane abbaan naa laanneedha. Kanaaf abbaan ilma duwwaadhaaf nu kenneetu hin taane ilma isaas nuuf kenne jechuudha. Sabni isaa Yesuusis hin filame nus hin filamne. Yesuus fayyisaa isa filameedha. Miti fayyisaa baay'ee keessaa hin filanne abbaan. Si'oolitti nu dhiisuu, ibidda bara baraatti nu dhiisuu fi karaa ilma isaa nu fayyisuu keessaa filate malee. Kanaaf filannoon Waaqoo nu fayyisuudha taanaan karaan inni ittiin nu fayyisu karaa ilma isaati jechuudha. Warri inni karaa hundumaa gargaara gara ulfinaatti geessu barbaade immoo warra inni fo'ate. Kanaaf iyyuu macaafa qulqulluu keenya keessatti nama hundumaatu ka fayya kan jedhu ragaa hin argannu. Warri fayyan kun warra Waaqayyo abbaan yaadaan qabe. Isaan kana immoo karaa hundumaa gargaara gara gaariitti geessa. Gargaarsa guddaa inni warra filateef godhe keessaa tokko ilma isaa kennuudha. Isa kanadha jechuudha. Gargaarsa guddaa inni nuuf godhe keessaa inni tokko maa inni ilma isaa kennu. Ilmi isaa dhufee fannoo gubbaatti nuuf du'e. Ilmi isaa dhufee fannoo gubbaatti nuuf du'e warra du'an keessaa kee mirga abbaatti deebi'ee ol ba'e nu ammayyuu namoota dandeetti ilma isaatti amanuu qabnu miti. Kanaan iyyuu gaa miti gargaarsi Waaqayyoo. Amma immoo jennaan hafuura isaa ergee dubbii isaarraa lammaffaa nu dhalachiise. Dubbii isaarraa lammaffaa nu dhalachiise. Amma immoo amantiidhaaf qalbii jijjiirannaa kennaa tolaa godhe nuu kenna. Amantiif qalbii jijjiirannaa isa kennaa godhame nuuf kenname. Kanaanis garee isaatti deebinee jechuudha. Garee ilma isaa Yesuus Kiristoositti amanuutti nu fidee jechuudha. Kanaaf iyyuu gargaarsa Waaqayyo warra isaan fo'ateef godhe keessaa tokko ilma isaa kennuudha jechuudha. Ishee erga Waaqayyo ilma isaa warra fo'ate qofaaf kennate maaliif wangeela lallabna? Maaf dhugaa baana wangeela? Yeroo baay'ee mormii barumsa kana irratti ka'u keessaa inni tokko namoonni dursanii yaadaan qabamuutti amanan hojii wangeelaatti amananii kan jedhudha. Garuu seenaa machi deebinee yoo dubbifne namoota akka Waaqayyo yaadaan nama qabe beekantu hojii wangeelaa hojjeta. Akka Waaqayyo nama yaadaan qabe namni hin beekne maal hojjeta lafa wangeela lallabuuti. Miti dhugaa isaa dubbachuuf. Namni fayyu akka jiru namni hin beekne. Akka Waaqayyo nama yaadaan qabe beekuu keenyadha konfidensiin wangeela lallabuu keenya. Akka jechuun wangeela nuyi lallabaa jirru sanaan Waaqayyo nama fayyisu qabaa jechuudha. Namni yaadaan qabame fayyinaaf kan filame namni Waaqayyo fo'ate tokko jira. Wangeela gaafa kana gaafa itti lallabnu Waaqayyo lammaffaa dhalachiise gara fayyinaatti namni dhufu jira jennee abdannaa jechuudha. Abdii qabna. Namoonni of hin danda'anii wangeela simatan jira jennee miti kan nuyi wangeela lallabnu. Tarii Waaqayyo nama yaadaan qabe as keessaa qaba. Namoota fo'ate qabaa jennee wangeela lallabnu. Inni kan biraan immoo
Waaqayyo namoota fayyisee dhiisee wangeela lallabuun abboommii gooftaan keenya nuu kennedha. Abboomuu fi qabnan nuun galle yoo ta'e lallabuu qabna. Akka Waaqayyo namoota fayyisu nuun gale yoo ta'e lallabuu qabna jechuudha. Maaliif ennaan dhaqaa lallabaa nuun jedheera waan ta'eef. Inni kan biraa immoo ennaan Phaawulos isa eenyuun caalaa dhoksaa yaadaan qabamuu keenyaa barreessetu yoom funyoo sibiilaatiin hidhame iyyuu wangeela lallabuu dhiisuu hin danda'edha. Kanaaf namni yaadaan qabamuu sirriitti hubateera taanaan ergaan inni baay'ee hubate ergaa Phaawulosidha. Ergaa Phaawulosiin sirriitti hubate taanaan immoo lafti Phaawulos taa'ee barreesse mana hidhaati. Maaliif hidhame ennaan immoo wangeela lallabuudhaaf hidhame. Akka jechuun wangeela lallabuun kanumti inni nama keessaa dammaquyyuu gaafa waa'ee Waaqayyoo namoota yaadaan qabuu isaa nuu galuudha jechuudha. Ameen. Walitti adda ba'uu hin danda'u. Yaadaan qabamuutiif wangeela lallabuun wantoota gargar ba'uu hin dandeenyedha jechuudha. Egaa amma abbaan du'aa kaase malee du'aa kan ka'e hin jiru. Hamma hoolota ta'uuf yaadaan qabaman malee immoo sagalee tiksee dhagee kan aman hin jiru. Amma abbaan karaa wangeela isaatii amantiif qalbii jijjiirannaa kenneef malee namni amantii ofii isaatiin gara Yesuus dhufe tokkollee hin jiru. Amantii Yesuus fidee gara keenya dhufe malee amantii fudhannee gara Yesuus dhufne hin qabnu nuyi. Mee nama simbukkeetti himaa. Amantii Yesuus sii kenne maleedha. Amantiin Yesuus sirraa argate hin jiruedha. Waan nu kenne malee waan nurraa argate nu fayyise hin qabu Waaqayyo. Kanaafidha jechuudha. Waa'ee barumsa dursanii yaadaan qaamuu iddoo kan biraatti baay'ee barachaa ture irra gatii ta'eef wanti nama iddoo kanatti dubbachaa jiru gaaffis hin qabdan hundumaa deebisuudhaaf hin danda'u. Yeroo keenya wajjin wal qabatee gatii kanaatiif namoonni gaaffii qabdan akkasiin gaaffii qabdan beekaa namoonni yaada qabdan dhuunfaatti na argattanii na wajjin haasa'uu dandeessu. Obboleessi koo Yooneen, obboleessi koo Maarkiin, Faajjiin, Margaan, Diinoon ijoollee baay'ee isaanii jira iddoo kana keessa argattanii yeroo fudhattanii wajjin teessanii akkasiin haasoftaniin barbaada. Sababni isaa waan lafa irratti baruu qabnu barreema yoo miidhanne gaariidha. Achi gaheen dhaqee Phaawulosiin gaafadhachuurra namoota baay'eetu akkasidha. Gaafa achi geenyu fuulli Phaawulos isa kam akka ta'e hin beeknu fuula gooftaa waan nutti argama. Samii kan nannu Phaawulosiin gaaffii gaafachuu miti. Namummaa gaaffii gaafatuunis achi hin dhannu. Guutuutti beekuuf jirraadha miti regaasan. Baay'ee guutuutti beekuuf jira namoonni akka garaagaraatti hubatu. Nuti guutuutti beekuuf jira malee Waaqayyotu guutummaatti barame dhumachuu miti. Beekumsa guutuutiin Waaqayyoon baraa jiraannaadha malee Waaqayyoon barreeffinnaa miti. Har'oo akka nama filaalee keessatti argee dagatuutti barraadha. Gaafa sanoo beekumsa guutuutiin barraadha. Malee numa barra amma bara baraattu. Waaqayyo barameennu. Kanaaf gaafa sanoo gaaffii yoo qabaanne Phaawulosiin miti kan nuyi gaafannu hoolichatu nu ibsa. Kanaaf waan irra baruu qabnu har'uma barraa wal gaafannaa kitaaba dubbifnaa. Iddoo kanarratti caalaatti akka inni isinii galutti Joon Paayiper kan inni barreesse 5 points kitaabni jedhu bifa salphaatiin baay'ee dhugaa kan isin hubachiisa. Dr. R.C. Sproulii kan jedhamu Chooseen Baayigaaddii kitaaba inni barreesse xinnoo isaan Ingiliffisaan cimaa obsa qabaattanii gatteessanii yoo dubbiftan isinii galaa. Ingiliffa ciccimaa fayyadame gatii ta'eef jechuudha. Dr. Jommaa Kaarter immoo koomentarii isaa kan inni ergaa Efesoon irratti ergaa Roomaa irratti barreesse adaraa keessan dubbisaa. Kitaabolee kana miidiyaa keenya irra isinii keenya achirraa argattanii akka isin dubbistan isiniin affeera. Caalaatti akka inni isinii galutti jechuudha. Kitaaba sana dubbiftanii isiniin galle yoo ta'e immoo iddoo kana jirraa waan nu galee walitti dubbanna gatii ta'eef nu gaafadhaa isiniin jechuun barbaada. Walumaa galatti garuu aarsaan Yesuus Kiristoos dhiyeesse warra Waaqayyo Abbaan yaadaan qabeef sababii fayyinaa akka inni ta'e macaafni qulqulluu keenya ni dubbata jechuudha. Macaafni qulqulluu keenya ni dubbata. Walumaa galatti Waaqayyo maaliif namoota yaadaan qabe? Maaliif namoota filate? Namoota hundumaa keessaa namoota gar tokko Waaqayyo maaliif filate? Maaliif yaadaan qabe kan jedhuu fi isa jalqabaa kutaa keenyatti deebine yoo ilaalle Efesoon boqonnaa 1:4 irratti Waaqayyo namoota kan inni fo'ateef, Waaqayyo namoota kan inni yaadaan qabeef 4 irratti uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka nuti taanuuf. Maaliif nu fo'ate Waaqayyo jennaan warra qulqullaa'an warra mudaa hin qabne akka nuti taanuuf. Asirraa waan tokko hubannaa jechuudha. Sababii nuyi qulqulloota taaneef nun filanne Waaqayyo.
qulqulloota akka nuyi taanuuf nu filate malee. Sababii nuti namoota mudaa hin qabne taaneef nu hin filanne Waaqayyo. Namoota mudaa hin qabne isa duratti akka taanuuf malee. Isa duratti jedha. Baay'ee iddoo kanatti waan guddaa nuyi hubachaa deemnu macaafa suuta jennee yoo dubbisne muda maleeyyii akka nuyi taanu Waaqayyo kan barbaadu qulqulloota akka nuyi taanu Waaqayyo kan barbaadu fuula amantootaatti miti. Fuula namootaatti miti inni jalqaba. Eenyuun duratti? Isa duratti. Kanaaf Efesoon 1 biratti isa duratti warra mudaa hin qabne akka taanutti jedha. Erga Waaqayyoon duratti warra mudaa hin qabne taane immoo Waaqayyoon duratti muda maleeyyii ta'uun keenya immoo jireenyaan nurraa mul'ata jechuudha. Sababni isaa Waaqayyoo amantii hojii gaariitiin of hin mul'ifne nu laanne waan ta'eef. Jireenyaan dhositan miti. Amma dhiira ta'uu keessan hammam yoo dhositan dhositanii hin dandeessu? Eenyummaa dhositanii hin danda'an jechuudha. Akkuma Phexros waatu somnuu nurratti barama malee tuma somnuu ani hin beeku ta'e nurratti barama malee eenyummaa keenya dhoksuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo somne Phexros amma faallaa isaati ani hin beeku dheetu utuu mormuu qabame nummoo ani isa beeka jennee akka Phexrosin sana yoo si'a sadii dhuga baatuu taane iyyuu nama nurratti barama jechuudha. Kanaaf isa duratti warra qulqullaan warra mudaa hin qabne akka nuyi taanuufidha kan Waaqayyo nu fo'ate. Sirraa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti illee maal jedha? Sirraa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti isin akka akeeka Waaqayyo Abbaatti Yesuus Kiristoosiif abboomamuuf dhiiga isaatiinis qulleeffamuuf hafuura qulqulluudhaan qulqulleeffamtanii fo'amtaniittu. Maaliin? Dhiiga Yesuus Kiristoosiin hafuura qulqulluudhaan. Kana jechuun dhiqannaa cubbuutti karaa dhiiga ilma isaati. Akkuma kana immoo eenyummaa moofaa isaa karaa Addaamiin nutti dhufe sanarraa immoo karaa dhiqannaa lammaffaa dhalachuudha akka nuyi qulqulloofnuuf. Waaqayyoon duratti qulqulloota akka taanuuf. Kana jechuun seeta paartii akka nuyi taanu. Waaqayyoof adda akka nuyi baanu. Dhuunfaa Waaqayyoo akka nuyi taanuuf Waaqayyoo uumamuu biyya lafaa dura nu jaallate. Kanaaf nu filachuunsaa ulfina bara baraatiin nu ga'uu qofa miti jechuudha. Biyyuma lafaa kanarra gaafa jiraannu illee kan Waaqayyoo taane adda baane akka nuyi jiraannu. Jireenya kan Waaqayyoo ta'uu keenya nurraa akka inni mul'atu qulqulloota warra mudaa hin qabne. Waa'ee qulqullummaa jireenya mudaa hin qabne kana isa lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irraasii caaffanni qulqullaa'aan nutti dubbata. Qabachuu dandeessu galtanii dubbifattu. Kanaaf luqqisoota kana isinii kennaara. Obboloota warra gooftaadhaan jaallatamtanii. Namatti hin tolu? Obboloota warra akkamii? Warra gooftaadhaan jaallatamtanii. Hafuuraan qulqulleeffamuudhaan dhugichatti amanuudhaan akka fayyitaniif. Waaqayyo warra jalqabaa godhee waan isin fo'ateef nuyi waa'ee keessaniif yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachuun nuuf hin ta'a. Ameen. Warra jaallataman jaallatamuun isaanii filatamuun isaanii fo'amuun isaanii kun immoo maaliin? Hafuuraan qulqulleeffamanii. Yoo karaa dhiqannaa lammaffaa dhalachuu Waaqayyo hafuura isaatiin nun qulleessu ta'e gara dhugichatti amanuutti dhufuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf hafuuraan qulqulleessee gara dhugichatti amanuutti nu fide. Dhugichatti amantanii akka fayyitaniif Waaqayyoo warra jalqabaa godhee waan isin fo'ateef jedha. Waaqayyoo akka inni warra qulqullaan akka taanuuf akka inni nu fo'ate. Efesoon boqonnaa 5 irratti gaafa dhuftanii ilaaltanii Waaqayyoo gochumanni al takkaa wa'ii warra qulqullaan godhee nu fo'ate qofatu hin taane karaa dhiqannaa lammaffaa dhalachuu warra inni qulqulleesse qofatu hin taane eenyummaa moofaa sanatti adda baaneedha malee hiika qulqullummaa wajjin wal jala akka inni isin jalaa hin galle lammaffaa dhalachuudhaaf qulqullummaan waan garagaraadha gatii ta'ee fi garuu karaa sanadha jechuu barbaadeen. Efesoon boqonnaa 5 irrattis gocha al takkaa inni godhee dhiiseetu hin taane har'uma kanayyuu lakkoofsa 26-27 irratti waldaan kiristiyaanaa Waaqayyo biratti fudhatamtu akka taatutti Kiristoos karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan isheen qulleessa. Waldaas xuriif dirmammuun wanti kana fakkaatu irratti hin argamin fudhatamtuu mudaa hin qabne godhee ulfinaan of bira ishee dhaabuuf jira jedha. Waldaa isaa ishee yaadaan qabe sana al takka qofa yaadaan qabee dhiiseetu hin taane guyyaadhaa gara guyyaatti karaa dubbii isaatii miice. Guyyaadhaa gara guyyaatti xuriif dirmammuun akka isheen irra hin jiraannetti akka inni bishaaniin ishee qulleessu. Karaa dubbii isaatii akka inni ishee qulleessu. Amala hundumaarraa xuraa'ummaa biyya lafaa hundumaarraa akka inni ishee qulleessu. Kanaaf iyyuu amalli warri fo'aman ittiin beekaman har'a iyyuu guyyaadhaa guyyaatti warra gooftaan karaa dubbii isaatii isaan miicu akka inni ta'e.
Jaalala dubbii isaatii isaan keessatti dhangalaasa. Kara dubbii isaatii immoo akka inni isaan miicu macaafni qulqulluu keenya nutti hima. Kanaaf warra qulqullaa'an jedhaa warra mudaa hin qabne jedha. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 33 irratti Roomaa 8:33 irratti maal jedha? Warra Waaqayyo fo'ate eenyutu hadheessare? Erga Waaqayyo akka waan balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'e kan hadheessu hin jiru. Muda maleeyyii yookiin immoo namoota balleessaa hin qabne godhe. Iddoo kanarratti namoota kanatu namoota balleessaa hin qabne ta'e moo Waaqayyotu akka namoota balleessaa hin qabnetti isaan lakkaa'e? Akka jechuun badii keenya hundumaa eenyu irratti lakkaa'ame jechuudha. Eshi Waaqayyo wal takkaa badii keenya Kiristoos irratti lakkaa'e akka namoota balleessaa hin qabnetti of dura nu dhaabeera. Kanaaf har'a gaafa nuyi balleessinu nu dhiisa. Nu dhiisa. Nunniisu. Nunniisu ni galamaan isaa qabame tire. Nunniisu. Nu jaallata nunniisu. Abbaa qajeelaadha nu adabuus hinniisu. Nunniisu. Mana isin bukkeetti maas hinniisu jedha. Nunniisu Waaqayyo. Akka jechuun Waaqayyoo keenya jalaa balleessaan hin dhokatu jechuudha. Badii jalaa dhoksin hin qabu. Sababa hin fudhatu. Dadhabeen akka godhee hin qabu. Beeleen akka godhee hin qabu. Hamni isaanii xiggii qoromsaa Yesuusitti argee darbe waan ta'eef. Barreessaa warra birootaa maa jedhama? Isa dhiphina hundumaa obsaan dandeessan ilaaltanii wallaansoo isinitti dhufu obsaan akka dandeessan jedhame tire eewun ilaallee dhiphina yookiin qoromsa cubbuu nutti dhufu obsaan dandeenya. Paasterii keenya miti nama nu dura tajaajilaa ta'e miti nama dura dhaabbatu miti eenyuun ilaalleeti Kiristoosiin ilaalleeti. Kanaafiyyuu sababa himanne cubbuu hojjennu tokko hin qabnu cubbuu fuula Waaqayyoo duraa dhokate tokkos hin qabnu jechuudha. Kanaaf Waaqayyo guyyaa hundumaa akka ilmaan isaatiitti karaa dubbii isaatii nu miica nu adaba nu dheekkama nu gorsa. Kanaaf adaba Waaqayyo baqatee namni manaa badu jiraannaan silayyuu ilma miti jechuudha. Ilmaanni balleessanii magara abbaatti baqatu waan ta'eef akka jechuun Waaqayyo isatti baqatanidha balleessaa kottaa jechuu miti. Gaaraantii cubbuu hojjechuun kennu jechuudha sagalee Waaqayyoo. Garuu dadhabaa ta'uu keenyas nutti hima. Dadhabootadha. Hin dogoggorraa. Dogoggoruu miti waan gaarii hojjennaa inni itti yaadnee manni nuyi hojjennu fuula Waaqayyoo duratti cubbuudha. Baay'een isaa. Sababni isaa gaariin nu biraa maddee tokko hin jiru. Kanaaf guyyaa hundumaa fedha Waaqayyoo beeknee jireenyi keenya karaa dubbii isaatii qulleeffamaa akka deemuuf adeemsa keenyaan deddeebii keenyaan dubbii keenyaan Phaawulos baay'isa kana amma gocha xixinnoo ni goonutti waan nyaattaniin waan dhuddaniin waan uffattaniin. Kanaaf Waaqayyo xuriif dirmammuu kan hin qabne gaafa jiru waan jechaa kan hin qabne ispoortileesii kan ta'e jireenya akkasii akka nu jiraannu barbaada Waaqayyo. Nu abdateetii jennaan lakki humna dubbii isaatii nuuf abdate. Sanyii Waaqayyoo ta'e sagalee Waaqayyootu nu keessaa jiraata. Humna dubbii sanaatiin immoo jireenya qulqullaa jiraachuu hin dandeenya. Fakkarree miti. Bakka anarraa kaasee kan hin godhu jennee fakkarsuu keenyaan utuu hin taane ayyaana Waaqayyoo irratti of gatuu keenyaan. Sagalee Waaqayyoo irratti of gatuu keenyaan jireenya Waaqayyoof adda ba'e sana jiraachuu hin dandeenye. Kan akka jiraannuuf yaadaan qabamnes. Inni kan biraan ilmaan isaa taane akka guddifamnuuf. Waaqayyo maaliif nu filatee jennaan ilmaan isaa taane akka guddifamnuuf. Galaatiyaa 4:6-7 Roomaa 8:14-17 Efesoon 1:5 Gabaabsee waan dubbadhee darbaa irratti hin xumurree darbina kutaa kanarra hin deebine waan ta'eef. Maaliif yaadaan nu qabii maaliif nu filate jennaan ilmaan isaa taane akka guddifamnuuf Galaatiyaa 4:6-7 Roomaa 8:14-17 Efesoon 1:5 maal jedha? Waaqayyo walfaana dubbifanna Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taane akka guddifamnuuf akka fedha isaa gaariitti yaadaan nuuf qabeera jedha. Kanaaf ilmaan ta'uun keenya kun biological jiiniidhaan Waaqayyo irraa dhalachuudhaan utuu hin taane Waaqayyo karaa seera qabeessa ilmaan isaa godhe akka inni nu lakkaate. Lammaffaan nu dhalachiisee amantii qalbii jijjiirannaa sanuuf kenneen karaa amantiidhaa ilmaan taane akka nu lakkaamne fuula Waaqayyo irratti. Kana jechuun nuyi dur maatii isaan turre, nuyi dur firoota isaan turre, nuyi dur Waaqayyo wajjin walitti dhiyeenya tokko iyyuu hin qabnu maatii godhee ilmaan godhee kan nu lakkaa'e Waaqayyoodha jechuudha.
Kanaaf ilmaan ta'uu keenya macaafni gaafa ibsu addoopshinii jedhee ka'a. Sanshiippii miti jechuudha nan keenya addoopshiniidha. Waaqayyootu nu lakkaa'e malee ga'umsa ittiin ilmaan taanu hin qabnu jechuudha. Miti amma sanfooniin abbaan koo buusaadha. Buusaarraa san dhaladhe falmuu nan danda'a abbaa koo miti. Hamni isaa baayoloojikaal jiinii dhagatii ta'eef. Isa kana garuu waaqayyoo akka nama ormaa wayii mana koo jiraatu jedhee nama fagoo wayii tokko bakka manuma koo jiraatu jedhee utuu hin taane abooma mucaa taane lakkaa'amuu nuu kenna. Mucaa aboo qabu nu godhee miti. Aboo mucaa ta'uu nuu kenneedha. Amma mucaa taateetta aboo mucummaa naaf kennameen nan ajaja sanuu jennu miti amma akkas ta'e nire. Ergamoonni gurguddoon amma nagaan nu dura kan turanii maqaa gooftaatiin ajaju nummoo aboo mucummaa keenyaatiin ajanya. Isaan eeyyuu gadi ta'aniiti. Boonu eeyyuu hin caalleeti. Aboon mucummaa inni nuyi furanne aboo mucummaa isatti waa godhan miti. Isatti waa ta'aniidha malee. Abochaan hin taane malee waan goonu hin qabu. Abochaan mucaa taane, abochaan dhaaltuu taane, abochaan adaba argachuuf dhaaltuu taane, abochaan gorfamuudhaaf maatii taane, hin taane. Aboon mucummaan ni waa gochuu danda'u isa kan Kiristoosidha malee san keenyaa miti. Nuyi garboota fedha Waaqayyoo kadhataniidha malee namoota Waaqoon ajajan miti. Miti yoo? Nu keessaa duduu qaba. Wanti Waaqa nu keessatti hin biqilchine. Sababni isaa bara kanatti namoota baay'eetu ittiin rakkachaa jira waa'ee aboo mucummaa kanaatiin. Nu miti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiphinni kun guddaadha. Dhiphina kana yoo ta'e narra dabarsite nan jaalladha. Garuu immoo akka fedha koo miti akka fedha kee ta'u. Amma gooftaan keenya ilma Waaqayyoo ta'ee utuu jiru maaliif fedha abbaa kadhata? Nu amma tu nuyi hime godhi kana achi barbaadna miti. Ajajeera sagalee baaseera. Haa ta'u jechuun barbaadna. Gooftaan garuu akkas hin jenne. Gooftaan miti akkas hin jenne. Yesuus Kiristoos akkas hin jenne. Abbaa akka fedha kee haa ta'u. Eewwan caalleeti nu ilma Waaqayyoo caalleeti kan nuyi Waaqayyoon ajanyu. Kadhachuuf waaboo arganneeti. Ajajuu miti kadhachuudhaaf waabootu nuu kenname. Waaqayyoo kadhatte nama cubbamaan dhaga'u kaa. Ilmaanuma taane kadhannaan keenya nu dhaga'amuun isaa waan tokko. Gooftaa taane Waaqayyoon ajajuu miti garba taane ergamuun iyyuu nuuf waan guddaadha. Amanuu qabna baay'ee. Ol ka'iinsi macaafni irra nuun kaa'een lafti nuyi teenye iddoo kufaatiiti. Lafuma macaafni nu kaa'eetu ol kaa'aadha bakka. Achuma taa'uu nu wajji. Gaafadhaan nuun jedha malee abboomaa nuun hin jedhu kaa. Abboomamaa nuun jedha malee. Nu garuu qooda abboomuu barbaanna. Nu ilmaan abbooman miti ilmaan abboomamaniidha malee. Amas hin bukkeetti maame. Ati jedha. Ilma abbaa isaa abboomu miti jedha. Ilma abbaa isaatiif abboomamuudha malee jedha. Ilmaan taane akka guddifamnuuf. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaatiin bara baraas ilma tokkichadha. Ammas ilma tokkichadha. Bara dhufuus ilma tokkichadha. Waaqayyoo sadarkaa waaqummaatti ilmaan godhate ilma isaatti dabale hin qabu. Ilmuma tokkicha qaba. Bara hamma bara baraatti Yesuus ilma Waaqayyooti. Isa meeqa? Isa tokkicha. Ilma hangafaa kan inni ta'e namummaa isaatiin. Obboloota baay'eedhaaf hangafa isa ta'e warra du'an keessaa ka'uudhaan obboloota baay'eef hangafa isa ta'e akkuma isa Yaaqoob fa'iif Maariyaam irraa dhalatee hangafa ta'e sana jechuudha. Samaatii keessatti hangafa ta'an. Yesuus waaqummaa isaatiin namoonni wayii gara waaqummaatti gurguddatanii wayii waaqummaadhaan ilma hangafaa hin taane. Yookiin waaqummaa isaa gadhiisee dhufee nama ta'e namummaadhaan ilma hangafaa hin taane. Waaqummaa isaatiin inni bara baraan isa duriis isa ammaas bara dhuftus ilma tokkichadha. Dorgomaa hin qabu, fakkaataa hin qabu. Warra du'an keessaa ka'uu isaatiin garuu obbolootaaf ilma hangafaa ta'eera. Namummaa isaatiin jechuudha. Kanaaf nuti ilmaan Waaqayyoo gaafa taanu Waaqayyoolii taane miti. Namoota hafuura Waaqayyootiin karaa dubbii isaarraa dhalatan namummaa Yesuus Kiristoosiin fakkaachuutti warra guddatan waaqummaa isaa miti. Waaqayyoo baay'isee akkamiin isa fakkaachuudhaaf hin yaalle jala muree nutti meera Isaayyaas irratti. Eeyyutti na fakkeessitu. Eeyyuudhaan ni na fakkaatu fidaa natti dubbatu jedhee. Dandeenyee siroo dhaabbanneen dubbannu waan ta'eef dhiisuma wayyaa jechuudha. Suma fakkaachuu qabnutti fakkaachuutti guddachuu nu wayya. Eenyu
namummaa Yesuus Kiristoos. Nu amma waaqummaa Yesuus Kiristoos maaliif fakkaachuu itti barbaanna beektu? Isuma nama isiniin jedhedha bakka. Aboo iddoo wayi sababni isaa amma namni akkeetti dinqii garaagaraa miraakili dinqiin isa macaafne jedhudha. Dinqii miti nala kana. Dinqii miti nala kana dinqii innee waan caaffata qulqullaa'aa keessaa iddoo xinnoo laannuufi. Kanaaf wanti namoonni nala kanaa godhan wayii nama gararraa iddoo guddaa taa'uudhaaf miti. Macaafni qulqulluu keenya gaafa guddattan ergamaa namaa taatu miti. Yoo namummaadhaan guddattan iyyuu namootaaf ergamtu malee namoota ergattuu hin jenne. Kanaaf ilmaan ta'uun keenya kun namummaa Yesuus Kiristoosiin fakkaachuutti guddachuudhaaf. Kanaaf bara baraa isa dhuftu keessatti akka Yesuus Kiristoosiin taanadhee barreessaan ergaa Qorontoos gaafa nu barreessu gaafas fuulaan gaafa arginu akka isaa ta'uuf jirra. Inni Yohaannis jedhe ergaa isaa irratti barreessus waaqayyoolii moo taane samii guunnaa miti. Akkuma Yesuus Kiristoos namummaa isaatiin perfekti maanii ta'e duriyyuu cubbuun qabu garuu foon dadhabu keessaa ba'e foon cubbuu keessaa ba'e foon cubbuuf garba ta'u keessaa ba'e raawwatee jireenya waaqayyoon gammachiisu jiraachuutti akka inni ol fudhatame nutis akkuma kanaa raawwannee namummaa keenyaan guutuu ta'uuf jirraadha malee waaqayyoon ta'uuf jirraa miti. Bara baraa isa dhuftuttuu nama guutuu taana malee waaqayyoon hin taanu. Amma garuu hir'uudha. Sababii namummaa keenyaa jechuudha. Inni kan biraan maal akka taanuuf yaadaan nu qabee jennaan ilma isaa keessatti fudhatamuu akka taanuuf irra hin turre. Ilma isaa keessatti fudhatamuu akka taanuuf Efesoon 1:6 dubbifannee darbina. Kunis guddina ayyaana isaa isa ilma isaa jaallatamaadhaan nutti tolee nuuf kenne hin galateeffachiisaa jedha. Afaan Ingiliffaa isaatiin to praise of the glory of his grace wherein he has made us accepted in the beloved. Maal nu godhee isa jaallatamaa sana keessatti ilma isaa isa jaallatamaa sana keessatti maal nu godhe fudhatamoo nu godhe. Kana jechuun hundumti keenya kanaan dura sababii addaam keessatti warra firdii waaqayyoo jala galfaman fuula waaqayyooti warra fagaatan argama waaqayyoo warra baqatan akka ta'an amma garuu warrumti fagaannee turre kun warri waaqayyoo yaadaan nu qabe karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyoon duratti fudhatamoo akka taanuuf karaa ilma isaatii waaqayyoon duratti akka mul'annuuf. Kun immoo maal godhaa jedha guddina ayyaana isaatii galateeffachiisaa jedha. Karaa ilma isaatii waaqayyoon duratti fudhatamoo ta'uun keenya immoo jabina keenya galateeffachiisa utuu hin taane amantii qabaachuu keenya galateeffachiisa utuu hin taane namuma homaa tokkoof dhimma hin baafne waaqayyo karaa ilma isaa fudhatamaa godhee of dura waan dhaabee fi guddina ayyaana isaatii galateeffachiisaa jedha. Efesoon 2:18 irratti illee Phaawulos dubbii kana achi darbee 2 irratti dubbatee jira. Efesoon 2:18 irratti nuyi lamaanuu hafuura tokkoon karaa isaa akka abbaa bira geenyu qabnaa jedha. Abbaa bira karaa nu ittiin ga'uu dandeenyu, abbaa biratti karaa nu ittiin fudhatamoo ta'uu dandeenyu karaa Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Kanaaf iyyuu waaqayyoo uumamuu biyya lafaa duraa karaa Yesuus Kiristoosiin isa duratti fudhatamoo akka taanuuf yaadaan nu qabe jechuudha. Inni kan biraan waaqayyo maaliif yaadaan nu qabe maaliif nu filatee kan jedhuuf akka badhaadhummaa ayyaana isaatti furamuudhaaf dhiifamuu cubbuu nuu kennuuf. Akka badhaadhummaa ayyaana isaatti karaa Kiristoosiin furamuu fi dhiifamuu cubbuu nuuf kennuudhaaf. Waa'ee badhaadhummaa ayyaana waaqayyoo kanaa Efesoon 3:8 gaafa dubbatu badhaadhummaan kun badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uun hin danda'amne jedha. Filiphisiis 4:19 irratti badhaadhummaa isa dinqisiisaa jedha. Qolaasaayis 2:2-3 irratti badhaadhummaa amansiisa guutuu qabuu jedha. Ameen. Kanaaf waaqayyo badhaadhummaa ilma isaatii isa bira ga'uun hin danda'amne. Badhaadhummaa ayyaana isaatii isa guddaa dinqisiisaa ta'e sanaan. Badhaadhummaa ayyaana isaatii isa amansiisa guutuu qabu sanaan maalluu kennee karaa dhiiga Yesuus isa dhangala'e sanaa furamuu dhiifamuu cubbuu nuuf kenne. Warra kamiif? Gararraa irratti warra laalle jechuudha. Warra filaman, warra yaadaan qabaman. Kanaaf inni sila ilaalaa turre waaqayyo kan inni nu filate kan inni yaadaan nu qabeeyyu maanni du'a Yesuus Kiristoosiin furamuudhaaf dhiifamuu cubbuu nuu kennuuf. Karaa du'a Yesuus Kiristoosiin maal nuu kennuuf? Furamuudhaaf dhiifamuu cubbuu nuuf kennuuf. Nutu fudhate miti lamaan isaayyuu jechuudha. Iddoo kanatti nuu jechaan ni jiru kun nuu hedheera miti gabaajee nuu jechaan ni jiru kuni gararraa irratti dubbateera. Nuyi warri inni ittiin jechaa jiru kun eenyudha? Lakkoofsa 2 irratti ilaalleerraa. Akkuma kana lakkoofsa 4 irratti ilaalleerra. Warra
qulqullaan warra waaqayyoo uumamuu biyya lafaa dura isaan fo'ate warra waaqayyoo ilmaan akka taaneef yaadaan qabe. Kanaaf nuuf kennee gaafa jechaa jiru furamuuf dhiifamuu cubbuu karaa du'a Yesuusiin kan argatan warra yaadaan qabaman kana akka inni ta'e macaafni qulqulluu keenya nutti dubbataa jechuudha. Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irratti Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irratti isa kanarratti ibsa wallaallaan waan ta'eef rakkoo hin qabu. Ilma isaa kanaan furamuu dhiifamuu cubbuus arganneerra. Hojii furii Yesuus Kiristoos hojjeteen furamuu dhiifamuu cubbuus arganneerra jedha. Sababni isaa barreessaan Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irratti dhiigni dhangala'u malee dhiifamuun cubbuu hin jiru jedha. Dhiigni dhangala'u malee dhiifamuun cubbuu hin jiru. Kanaaf Waaqayyo yaadaan nu qabee maaliif nu hin dhiifne? Yaadumaan nu qabee erga Waaqayyo yaadaan qabee wangeela lallabuun maaliif barbaachisa? Warri Waaqayyo yaadaan qabee hin fayyuu jedhu namoonni baay'een. Garuu Waaqayyo yaadaan nu qabe qofa otoo hin taane karaa nu ittiin fayyinus yaadaan qabeera. Miti qulqulluu akka nuyi taanuuf warra mudaa hin qabne akka nuyi taanuuf yaadaan nu qabe miti. Callisee maa Waaqayyo keenya Waaqayyo qajeelaadha waan ta'eef aariinsaa, mufiinsaa, aarsaan fooliinsaa tolu dhiyaatee dheekkamsa inni cubbuu irratti qabutu hin qabbaneessin. Aariin inni sababii cubbuutiif qabutu hin qabbaneessin. Waaqayyotu cubbuun adabin araaraan godhu jechuudha. Waaqayyotu yakka adabin cubbuun araaraan godhu jechuudha. Kanaaf nuuf warra nu jaallate kana qulqulloota nu gochuudhaaf akka inni qulqulloota nu goone waan nu godhu tokko jira. Cubbuu qabnaa yakka qabna. Isaafoo ilmi isaa Yesuus Kiristoos dhufee adabamuu qaba. Ilmi isaa Yesuus Kiristoos dhufee gatii kaffaluu qaba. Kanaaf dhiigni dhangala'u malee dhiifamuun cubbuu hin jiru jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee dhiiga isaa nuuf dhangalaase. Dhiiga dhangala'e kanaan Waaqayyo furamuudhaaf dhiifamuu cubbuu nuu kennedha. Warra kamiif? Warra yaadaan qabamne kanaaf. Kanaaf karaa dhiiga Yesuus Kiristoosiin furamuudhaaf dhiifamuu cubbuu akka nuyi arganne. Maal jalaa furamne kan jedhuuf mata duree biraa dhagatiteef akkasin dubbistan. Inni guddaan garuu furamuun keenya inni xumuraa kan nuyi jalaa furamne seexana jalaa miti Waaqayyoon jalaati. Sababii cubbuutiif du'a kan nutti murteesse seexana miti. Kanaaf Yesuus seexanaaf gatii kaffalee hin qabu. Ameen. Seexanaaf gatii kaffalee hin qabu. Miti. Seexanaaf gatii kaffalee hin qabu. Gatiin kaffalamuu qabu yoo jiraate Waaqayyoof. Aaraa kan jiru sadha. Faradaa kan jiru sadha. Mufatee kan jiru sadha. Dheekkamee kan jiru sadha. Qajeelummaan kan farade sadha. Seexanni qaama firdii fudhate keessaa isa tokkodha. Walee qaama firdii kennu miti. Seexana nuu yaaddee miti jechuudha kan Waaqayyo ilma isaa erge. Tooftaa kan biraa fayyadamuu hin danda'a baay'isee Waaqayyo seexana jalaa nu baasuudhaaf. Firdii ofii isaatii jalaa nu baasuudhaaf garuu dirqama gatiin cubbuu kaffalamuu qaba. Mufiif dheekkamsi Waaqayyo cubbuu irratti qabu kaffalamuu qaba. Qajeelummaa isaa irratti Waaqayyo inaafaadha. Qulqullummaa isaa irratti Waaqayyo Waaqa inaafaadha. Dhiisuu hin danda'u. Kanaafoo kaayyoon du'a Yesuus Kiristoosiin seexana garaa gubuu miti. Har'ama faarfannaan keenya wanti nuyi goonu baay'een isaa farfasiin isaa eenyuuf? Ani immoo akka jedhee faarfadhe Yesuus koo naa duute jedheen seexana garaa guba. Kaayyoon nuyi goonu baay'een isaa waaqeffannaan keenya baay'ee seexana garaa gubuudha. Seexanni akka inni dhaga'u gochuu. Sagalee keenya ol kaafnee manjannee seexana dhageessifnaa yeroo baay'ee waldaa keessatti kan nuyi amaleeffanne. Du'uun Yesuusis jiraachuun keenyas farfasiin isaa seexanaaf miti. Waaqayyoofidha. Nuun immoo firdii Waaqayyo jalaa ulfinuma Waaqootiif nu fayyisuufidha. Efesoon 1:8 irratti Waaqayyo ayyaana isaa isa badhaadhummaa guddaa qabu kanaan immoo ogummaaf hubannaa isaa nurratti dhangalaase. Maaliif nu filatee jennaan ogummaaf hubannaa isaa karaa ayyaana isaatiin nurratti dhangalaasuudhaaf. Ogummaaf hubannaa isaa isa dachaa baay'ee qabu. Ameen. Akka yaadaan qabamne, akka waa Kiristoos nuuf du'e, akka nuyi fayyine hunduma isaa iyyuu kan nuyi barree ogummaaf hubannaa Waaqayyoo karaa ayyaana isaatii, karaa dubbii isaatii nuuf dhangalaasen akka inni ta'e. Kanaaf lakkoofsa 8 irratti maal jedhaa? Ayyaanni inni ogummaa isaaf hubannaa isaa hundumaa nurratti dhangalaase baay'eedha jedha. Nurratti dhangalaase. Ayyaana isaa isa nurratti dhangala'e kanaan immoo dhoksaan fedha isaatii nu biratti akka beekamu godhe. Ameen. Waaqayyo waan beeku hundumaa nutti mul'ise miti. Waan nuyi baruu qabnu qofa nutti mul'ise. Waan nu biratti akka inni beekamu barbaade qofadha kan inni nutti mul'ise. Kanaaf Efesoon 1:9 irratti Waaqayyo waan isatti fakkaate karaa Kiristoos itti yaadee dura kaa'atee ture.
ammas dhoksaan fedha isaa kun nu biratti akka beekamu godhe. Waaqayyo waan ofii beeku hundumaa utuu hin taane waan akka inni nu biratti beekamu barbaade nu biratti akka inni beekamu godhe. Innis maa inni akeekaaf sagantaa Waaqayyoo isa bara baraa isa inni ittiin nu fayyisuuf karaa Kiristoosiin yaadee qopheesseedha jechuudha. Kanaaf nuti namoota guyyaa hundumaa fedha Waaqayyoo namoota Waaqayyo guyyaa hundumaa fedha isaa isaanitti mul'isuu jaallateedha jechuudha. Karaa dubbii isaatii, karaa hafuura isaatii. Utuma Waaqayyo guyyaa hundumaa fedha isaa nutti mul'isu garuu namoota fedha Waaqayyoo nu banneedha. Kanaafidha Phaawulos akka nama of ilaalee keessatti argee nu batina feetti arginaa jedhe. Waaqayyo garuu uumamuu biyya lafaa dura kan inni yaadaan nu qabeef kaayyoon isaa inni tokko maa inni jedhaa dhoksaan fedha isaatii nu biratti akka inni beekamu barbaade. Uumamuu biyya lafaa dura maal yaada akka ture karaa wangeela isaatii nutti mul'ise, karaa hafuura isaatii nutti mul'ise, sababii dhoksaa isaa isa mul'ate kanaatiif immoo akka nuyi galata galchinu. Ulfina baay'ee akka nuyi maqaa isaatiif laannu barbaade Waaqayyo. Kanaaf Efesoon boqonnaa 3 lakkoo tokko Efesoon boqonnaa 3 tokko kaastee jiraattu kun hooggansa eenyuutiin akka inni ta'u hooggansa Kiristoosiin akka inni ta'u Waaqayyo hunduma keenya kanaa bittaa Kiristoos jalatti boojisiisuudhaaf warra yaadaan qabamne bittaa Kiristoos jalatti boojisiisuudhaaf duraan dursee akka inni yaadaan qabe. Kanaaf Efesoon boqonnaa 5 irra ga'ee waa'ee harka Kiristoos jalatti walitti qabamuu kana Kiristoos jala galfamuu jedhee dubbatee jira jechuudha. Akkuma haati manaa abbaa manaa ishee jala of galchitu waldaan kiristaanaa Kiristoos jala of galchitu jedha. Kanaaf iyyuu waldaan kiristaanaa Kiristoos jala of galchitu jechuun bitamuu fi akka isheen qabdu jechuudha. Jechuun murtoon hundumtuu kan isaa akka inni ta'e fedha isaa jiraachuudhaaf biyya lafaa kanarra akka isheen deddeebitu warra Kiristoosiif bitaman gooftummaa Kiristoosiif warra bitaman fedhii ofii keenyaa biyya lafaa irratti warra jiraatan akka nu hin taane Waaqayyo kanaaf akka inni yaadaan nu qabe. Inni kan biraan gooliin kan biraa Waaqayyo yaadaan nu qabe ulfina isaatiif galata akka ta'an. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 11-12 ishee kana dubbifannee ittiin xumurra. Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaatiif akka fedha isaatiitti akka ta'u hin godha. Nus immoo akka inni yaadee qopheessee of duraa qabutti karaa Kiristoos fo'amneerra. Ni warri duraan dursinee Kiristoosiin abdii godhanne ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'ate. Maal akka taanu? Filatamuun keenya, fo'amuun keenya, furamuuf dhiifamuu cubbuu argachuun keenya, ilmaan ta'uun keenya, dhoksaan fedha Waaqayyoo nu biratti beekamuun isaa hundumti isaa kun maal akka taanuuf ulfina isaatiif galata akka taanu. Galata akka dhiyeessinuu qofa miti. Ofiima keenyaayyuu jireenya galata Waaqayyoo ta'e akka jiraatu. Kana jechuun jireenyi Waaqayyoo dadhabbii kana hundumaatiin nuuf argamsiise, jireenyi Waaqayyoo piroosesii amma kanaan nuuf argamsiise, galmi isaanii guddaan nuuf utuu hin taane ulfina Waaqayyoof jechuudha. Filamnee fayyuun keenya, furamuuf dhiifamuu cubbuu argannee fayyuun keenya hundumti isaa ulfinichi eenyuudhaafidha? Waaqayyoof. Kanaaf nuti kan nuyi fayyine ulfina Waaqayyoofidha jechuudha. Ameen. Ulfina Waaqayyoo sanaaf immoo bara baraa isa dhuftuu keessatti dannee ulfina Waaqayyoo jiraanna qofa miti. Jireenya irra fooniin biyya lafaarra jiraannu kanatti iyyuu ulfinuma Waaqayyoo jiraanna. Isa kanaaf immoo Waaqayyoo karaa hafuura isaatiin lammaffaan nu lalachiisee wangeela isaarraa lammaffaan nu dhalchee hafuura isaatiin immoo nu mallatteesse. Nu warra mallattaanidha jechuudha. Akka jechuun namni mallatteeffame qaama kan biraa jiraatuuf hin qabu. Qaama isa mallatteessifate qofa, qaama milikkita irraa qabu qofaadhaaf waan ta'eef. Sababni isaa mallatteeffamuun abbaa qabeenyummaa ni argisiisa, eegumsa gahaa qabaachuu ni argisiisa, awutentikeesitiin yookiin immoo dhugummaa waan sanaa wayii ni argisiisa. Kanaaf Waaqayyo karaa hafuura qulqulluu nu mallatteeffachuun isaa wayii raawwannee isaaf akka adda baane, dhuunfaa Kiristoosiin akka taane, eenyuuf iyyuu jiraachuu akka nu hin dandeenye ofii keenyaafis jiraachuu akka nu hin dandeenye amma gaafa ulfina xumuraa sana bira geenyutti immoo humna Waaqayyootiin eegamnee akka nu jiru security protection cimaa qabaachuu keenya kan argisiisu raawwannee kan Waaqayyoo ta'uu keenya kan mul'isudha. Waaqayyo kan hundumaa kan inni godhe ulfina isaatiif galata akka taanudha. Waaqayyo dubbii isaa isa dhageenya kana nuuf eebbisu. Walumaa galatti Efesoon boqonnaan 1 hamma lakkoofsa 14tti kana fakkaata.